Akkam jirtan kabajamtoota sabboontoota ilmaan Oromoo kan idilee addunyaa keessa jirtan nageenya Rabbii nageenyi obbolummaadhaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabuun jaa. Namoonni amma jirtanii fi kan boodallee dhuftan marii haala yeroo irratti ijoollee qabxiilee irraa dubbadhu yookiin immoo dhaamsa waliif dabarsinuun qaba. Dhaamsa isiniif dabarsu kana keessatti kan cubbuu irratti hin hundooyne, kan dhara hin qabne, kan mita hin qabne, kan falfala hin qabne, kan hinaaffaa hin qabne, kan diinummaa hin qabne, dhaamsa oromummaadhaa haga beekumsa kiyyatti waan dhagahe, waan arge, waan baradhe mooyxannoo qaburraa, waan taajjabaadhaa xiinxalaadhaa jirurraa akka nama Oromoo tokkotti waan Oromoodhaaf qabsoo Oromoodhaatiif ni ta'a je'ee yaadu Oromoo wajji waa godhuu barbaachisaadha je'eetiin akka yaada mataa kiyyaatti isiniif dabarsa jechoodha. Kan akkasitti akkanaa hubattan haasawa kiyya keessatti haasawa akka ilaalcha kiyyatti irraashinaal ta'e kan mita qabu, kan faallummaa qabu, kan jibba qabu akka isiniif dabarsaadhaan jirre akkanaa hubattan. San biratti immoo kan sodaadhaan yookiin immoo ajajaan hin dubbanne ilaalcha mataa kootii waan Oromoo keessatti arguu fi dhugaa jirtu irratti hundaa'uudhaan ni ta'a je'ee waan yaadu yaada kanaan isinii gumaachuu barbaadaa jechuudha. Yaada kiyya kana keessatti namoonni hin galleef akka dhuunfaatti akka matayyaatti nagaafachuun mirga keessan, dubbii isinii hin galle qulqulleeffachuun abbichumarraa anarraa mirga keessan, bira dabartanii immoo yoo yakka arraba maqaballeessaa kan akka nama dhuunfaatti narratti raawwattan taate bakka heeraa fi seerri jirutti wal gaafachuu ni dandeenya. Bakka heeraaf seerri jirutti wal gaafachuu ni dandeenya sadarkaa yakka isiitiin. Bakka immoo waliin dhaqqabnetti rabbitti wal dhiifna jechoodha. Dubbiin hangasuma. Namoonni qulqulleeffachuu barbaaddan abbichumarraa abbicha haasawa irraa qulqulleeffachuu ni dandeessan. Haasawa kiyya keessatti tokkummaa Oromoodhaa faalleessuudhaaf, diiguudhaaf yookiin immoo abaaruudhaaf akkan dubbanne akkanaa hubattan. Osoo naaf taate, osoo akka fedhee kiyyaati, Oromoon hundinuu osoo akkas taateen jira. Akka anuu fi yaadutti jechuu kiyya. Haasawa kiyya keessatti dogoggoruun ni mala. Dogoggoraan dogoggoru saniif immoo beekaadhaa balleessuudhaaf akka hin taane ilmi namaa ni dogoggora. Dogoggora sanirraa akkanaa dabartaniin isin gaafadhaa sumaan. Haasawa marii kiyya keessatti waan isinit dubbadhu kana keessatti waan dheeraa irraa dubbachuun kiyya ni mala. Ifannoo tokkoon maletti akkana hordoftaniin abdii qaba. Haasoyni kiyya furmaata Oromoodhaaf ni laataa osoo hin taane anis waan xiqqoo ufii qabu san yoo gumaache namoonni waan gaarii yaadan akkasitti yoo walitti fidan gumaachi xiqqoon qabdu bu'aa ni fiddi je'ee waan yaaduuf kanaaf dubbachaadhaa jira. Yoo dubbannu yaada mataa keenyaa waan nu dhagame dubbachuudha qabna malee waan gubbaadhaa onneen teenyaaf sammuun keenya waan biraa yaadaadhaa fakkeessuudhaaf waan biraa kan jennu taate rakkoo qabda jechoodha. Rakkoo qabdi isiinis, inninis, isiinis hundi keenyaa yoo akkasitti kan yaadnu taate rakkoo qabna jechoodha. Yeroon kana jedhu waywaachuudhaaf akka hin taane illee akkanaa hubattan. Waywaachuudhaaf akka hin taane barumsaaf akka nuuf ta'utti akka wal hubannoodhaaf ta'utti jechoodhaaf dhaamsa dabarfachaadhaa jira malee waywaachuudhaaf yookiin sodaachuudhaaf akka dubbachaadhaan jirrellee akkanaa hubattaniin barbaada. Mata dureen kiyya kanarraa dhimma daangaa Oromiyaadhaa, nagaa Oromiyaadhaatii fi naannolee ollaadhaa jedhu irratti qabxii tokko tokko irraa kakkaaseeniin dubbadha. Inni lammataa sabquunnamtiin impaayera Itoophiyaa keessa jiru keessaa akka fakkeenyaatti ENN fi Zaamii 90.7 FM jedhu sun
hokkara akkam akka kaasanii fi ergaa eenyu akka ta'e odeeffannoo qabnurraa yoo dhugumatti qabsoon Oromoodhaatii fi haqaa kan jiraatu taate isaannan kanarratti tarkaanfiin akkamii akka fudhatamuu qabu akka dhugaatti jechuudha akka justisiin yoo beetee irratti hojjetamuudhaaf kan jiraatu taate falmiin sun qaceellotti adrees godhamuudha qabaa kan jedhuun qabxilee takka tuttuquun barbaada. Inni sadaffaadha waa'ee tika Oromiyaadhaati. Tika security tika Oromiyaadhaa waggaa jedhu qondaalota amma aantummaa Oromiyaadhaa aantummaa Oromoodhaa qaban kana kan ummata wajji qabsoo haqaani goona jedhanii dhaabbatan kana irrattis ummata bal'aa Oromoo irrattis xiqqaa fi guddaa irrattis walumaa gala lammiilee Oromiyaa keessa jiran hunda wajjiin tikni akkamitti akka isaan barbaachisu gama kaaniin basaastota spy basaastota Oromiyaa keessatti gadhiisuudhaan badiilee adda addaa kan raawwatamaadhaa jiru kan namoonni biyyaa quban qabne kan dubbachuu hin dandeenye wanna nuti dubbachuu dandeenyuu fi dhageessisuu dandeenyu waan jiruuf jecha kana akeekuun barbaada. Akkasuma immoo murneen yookiin immoo murna badiidhaa in a sense isaan akkasitti afaan guuttatanii haa dubbachuu baatanii malee murni badiidhaa kan kaabatti ijaaramee Oromoo tuffatu saba biraa tuffatu kan qabeenya ol kuufatee qabeenya saniin dhaadatu kan qabeenyi sun macheeyse sakraaneeyse kan mirga ilma namaa sarban kana jechuudha. Murna haqaan bulu qabdan namni hundinuu walqixa qabeenyi ummataa saamamuun qabu jedhamee waggaa itti dubbatamu lakki humnaan harkaa qaba qabeenyaan harkaa qaba ijaarameeti jira haa murgurmuunillee xiqqaadhu ammaaf humnaan si bulcha je'eetiin kan balaa adda addaa naannoo sanitti kaasaa jiru jechuudha. Murna badiidhaa waggaa jedhamu. Namoonni gariin maaliif afaan guuttattanii akkas hin jennee je'eetii warra OPDOdhaa warra biyya keessa jiran komatan. Ati maal godhaa jirta? An maal godhaa jira? Isaan dirree lolaa dirree taphaa sanirra jiran afaan guuttatanii ati TPLF akkas godhaa jirta jettee kan ajaja gootu ati maal gochaadhaa jirta? Biyya bilisaatti biyya waan feete godhuu dandeessu keessatti ijaaramtee humna ta'uu dandeessu keessatti ati maal godhaa jirta kan isaanitti quba qabdee jaraan afaan guuttadhaa akkas jedha osoo namni ijaaramee humnan godhanne osoo Oromoon walun hubanne isaanuu walun hin qulqulleessine calalee osoo asin baane afaan guuttadhaa akkas jedha jechuun ergaa maalii akka qabu sanillee gama boodaatti eeruun barbaada akka ilaalcha kiyyaatti kunillee. Sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiran akka insecurity'n ittiin dhaga'amne akka of hin dhaamonne Oromoon hayyoonni Oromoodhaa hawaasni Oromoodhaa hayyoonni amantiidhaa qeeroon dargaggeessi xiqqaa fi guddaan maal gochuu akka qabnu maal gochuu akka qabdan akka dhalataa nama Oromoo tokkootti isiniif eeruu barbaada. I hope dhaamsi kun kan amma duraatis gahaadhaa ture. Hujiidhaanillee waan agarru hedduutu jira kunillee ni dhaqqaba je'eetiin yaada mataa kiyyaati kunis ammas ajajaa miti dirqamallee miti dirqama akka seenaatti garuu dirqama waloodhaa dirqama waliin qabna waan ta'eef namoonni dhageessan bakka dhagahamuun maluu fi bakka dhimmi ilaalutti akka dabarsitan abdiin qaba. Qabxiileen irraa maayyiidhaa tan irraa haasa'uu barbaadu diyaasporaa Oromoodhaatii fi qabsoo Oromiyaadhaa wal gita'aa jira wal madaalaa waliin deemaadhaa jira wal hubannoon ni jira moo akkuma waggoottan 26 dabranitti qabsoo teenyaa fi biyya teenyaa wajji compatible osoo hin taane wal miliqee meelateeti akkasitti deemaa. Diyaasporaanii fi Oromoon diyaasporaa jirtuu fi generalize illee godhuun namatti ulfaataa garuu maajoritiin diyaasporaanii fi warraaqsi diyaasporaa keessa jiruu fi qabsoon biyya keessa walgitaadhaa jira compatibiliidha moo meeluu qabsoottu jira. Meeluu jechuun beektan miila nama meelate meeluu warraaqsaattu jira diyaasporaa keessa kanninis qabxii takka takkaan dubbachuun barbaada. Hin lolu hin aaru toonii kiyyallee ol hin kaasu suutumaan dubbadha.
namoonni gareen ni baaragan. An akka dhaloota akka uumaatti akkuma ofii itti jirutti hoggaan dubbadhu toonii ol kaasee hoggaa dubbadhu akka waan sodaachisaatti yookiin immoo akka waan abaarsaatti namoonni abaaraa jirutti namoonni hubatanillee waan jiraniif jecha nun sodaatina. Sagalee kiyyas hin sodaatina. Dhukaasaa miti isinitti hin dhuka'u. Dhugaa jirtu irraa hi dubbachaadhaa jira waan ta'eef dhugaa jirtu san garuu jibba kiyyaaf dhaabbata kiyyaaf bakkaan itti dhaladheef amantii kiyyaaf maqaa kiyyaaf maqaa an qabuuf amantii an qabuuf naannoo dhaloota kiyyaatiif ilaalcha an qabuuf dhugaa jirtu san irraan maqinaa dhugaan jirtu bakka kami bakki dogoggoraa bakka kami bakki beekaadhaa balleessaa jiru bakka kamii kan jedhu laaltee madaaluu dandahuudha qabda. Sammuu nagahaa yoo qabaatte sammuu dhukkubsate osoo hin taane sammuu nagahaa yoo qabaatte waan namni dubbatu kana keessa bakki anaaf ummata kiyyaaf bu'aa qabdu eessa jettee ilaaluu dandahuudha qabda. Gama boodaatti yoo waa helle kiyya tokko dhufe waa'ee rakkoo biyya keessaatii fi rakkoo diyaasporaa keessa jirtu rakkoo mooraa qabsoo Oromoo keessa jirtu rakkoo murnoonni qabsoo Oromoodhaani goona je'an shira walirratti raawwatan isa sanis yeroon isiidhaa bira dabartee jirti. Yakka gara maleedhaa kan walirratti raawwatan dhaabbachuu akka qaban waan sanis ifaan ifatti ummataaf ifa godhuu waan barbaannuuf jecha kanallee qaceellotti dogoggora sanirraa akka barataniin walii eeruu barbaanna. Haasawa keenya kana keessatti haasawa kiyya kana keessatti jaarmiyaa kam murna kam hooggana kam bakka akkasii dhalatti amantii akkasii qabda ilaalcha akkasii qabdaan osoo hin taane dhugaa jirtu irratti hundaa'uudhaan cubbuudha jechuu dhugaadha jechuu kara dhugaadhaatiin waliif abboomanii wal gorsanii wal qaceelchanii deemuun barbaachisaa akka ta'e namoonni yakka dalagan murni yakka dalagu kana ammallee daran yakka dalagee dogoggora seenaadhaa keessatti akka of hin laayine dhugaa jirtu san ummataaf ibsuun abbichilleen qaamni sunilleen akka beekatu qaceellotti ibsuun barbaachisaadha. Kun sodaachuun takkallee kan hin jirre jechuudha. Kun ololaa miti dhugaa jirtu. Olola osoo hin taane dhugaa jirtu waan ta'eef kana qaceellotti Oromoon hubachuu dandahuudha qaba. Wayita dubbannu ragaa tokko malee akkanuma lafaa kaanee maqa xureessaadhaaf akka hin taane akka nu hubattaniin barbaada. Ragaa tokko maletti sanilleen akkasitti akkanaa hubattaniin barbaada. Probably haarditookii ta'uun ni mala, siireesii ta'uun ni mala, namoonni gariin aaruun ni mala, bobbaa adda addaa bobbaasuun ni mala, liyyuu poolisii sooshaal miidiyaadhaa bobbaasuun ni mala, anan jiraachiftu, waahilottan kiyyan jiraachiftu, Oromoon jiraachiftu, ofiifuu jiraachaadhaan jirtu jechuudha. Dogoggora seenaadhaa keessa seenuu malee ofiifuu jiraachaadhaan jirtu. Namni sammuu ofiitiin yaadee waan dalayne, namni sammuu ofiitiin yaadee Oromoodhaaf waanii taran jenne, namni always negative yaadu, kan always negative yaadu, kan positive keessaa maddaadhaan jirre, kan dogoggora irraan baranne, kan osoo agartuu ragaa qabatamaa wajji osoo itti himtuu lakki dogoggora seenaadhaa keessaa bayo jettee hoggaa osoo himtuu ija babaasee siin mormu Oromoodhaan mormu kana Oromoon akkamitti akka laaltu Oromoodhaaf dhiifne. Isa san Oromoodhaaf dhiifne. Badii ufii balleessuu irra tarkaanfatee badii ufiin argu yakka ufii dalagaadhaa jiruun argu qaama birootiif nama birootti qubaachi qabuun bu'aa akka hin qabneen kana isinii akeekuun barbaada. Kanallee qaceellotti akka hubattaniin isinii eera. Gama kaaniin gargaarsa biyya keessatti godhamaadhaa jiru abbootii qabeenyaa haawwan qabeenyaa tan Oromiyaadhaa gumaachi isin gootan tan akka adde Makkiyaafaa kan akka obbo Dinquufaa namoonni hedduun keessan ka gumaachaadhaa jirtan guddaa ambaa irra kan ormaa irra xiqqaa isin gumaachitanii imimmaaniin gara nyaattoodhaan gumaachisan santu Oromoodhaaf guddaadha. Kan ormaa duubaansi nyaachaadhaa qabeenya keessaamaadhaa duubaansi hamataadhaa duubaansi irratti dalagaadhaa miileenaa biileenni sii kennu sun guddaa wannaan qabaatu. Maaf kennanii miti maaliif gumaachanii miti sanilleen Oromoon akkasitti akka hubachuu qabu qabaataan kee
waan xiqqoollee haa qabaatu qabaataan kee keetuma. Ka ormaa siin kennin siin gumaachin jechoodhaa miti. Ka ormaa gaarii kan ta'e hin jiru jechoo miti. Namticha fakkeenyaaf lammummaan isaa yookiin immoo sabni isaa Amaaraa kan miiliyoona hedduu kenneetu jira. Fakkeenyaaf maqaa isaa amma yaadadhu. Namoonni akkasii sunniin namoonni janiin ta'anii humaanitiin itti dhagaamee waa gumaachan isaanis akkasuma galata qaban. Garuu kan qabeenya kee xuuxaadhaa, sisaamaadhaa, deebi'ee waan xiqqoodhaan lip servisiisiif kenni sun ka akkasii Oromoon qaceellotti ilaaluu akka qabduun asumaan isinii eeruun barbaada. Gara qabxii kiyyattiin deebi'a. Dhimma daangaa irratti, haala naannoo irratti, daangaalee hunda keessatti bahaje, kibba bahaje, kibba jedhe, dhiha jedhe, kaaba. Naannoo hundaan akka alagaan diinni sitti aggaammatee jiru anin jenne gochaan argaadhaa jirtan, wareegama ilmaan Oromoodhaa daangaalee hunda keessatti gumaachaadhaa jiran argaadhaa jirtan, shoorarkaadhaa fi hokkara murni badiidhaa sirratti raawwachaadhaa jiru argaadhaa jirtan, humna waggaa 26 kana keessatti ijaarrateen akka ammallee gadi qabeesi bulchuudhaaf shoorarkaa sirratti kaasaadhaa jiru, buchulloota adda addaa leenjisee meeshaa harka kaayee daangaa adda addaatiin horseesee bulaa keenya, tiifattee bulaa keenya, qotee bulaa keenya akka lubbuu isaanii baasaadhaa jiru, wareegama akka gumaachan kan godhaadhaa jiru, ummata nagahaan jiraatu daangaa isaa reebuudhaan hokkara itti kaasee akka naannoo isaa irraa baqachiise anin jenne, mootummaa federaalaa kan waliin ni jirra jedhan, alaabaa federaalaa takkitti jalatti ni jirra kan jedhan 1,000 hedduun kan naannoo san keessaa buqqisanii amma hadhaadhiyyaaf gargaarsaan ummanni Oromoodhaa baddaaf gammoojjiidhaan walitti dirmatee bira jiru argaadhaa jirtan. Yakka gara maleedhaa kan ilmaan Oromoodhaa irratti raawwatamu kana kan waa takkallee irraa haaluun hin jirre aggaammiin gurguddaan waan jiruuf jecha dhaamsan mootummaa Oromiyaadhaatiif dhaamuun barbaada. Dhimma daangaa irratti tiifatteen tokko, qotee bulaan tokko, horseesee bulaan tokko meeshaa waraanaa isarraa hiikamuu akka hin qabne, inumayyuu daran nagahaa eegdota Oromiyaadhaa daangaa sanniin irratti tikfattee horseesee bulaa dabalatee akka hidhachuu qaban. Isaannan kun naamusaan akka naannoo ofiitii fi ardaa ofii eeggachuu itti danda'an meeshaan waraanaa akka irraa hiikamuu hin qabne. Isaannan kun dabranii haqa namaa haa sarbanii osoo hin taane akka daangaa ofii eeggatan akka irraan hiikne inumayyuu daran akka hidhachuu qaban. Poolisa keenya biratti, naga eegdota keenya biratti ummanni aadaadhaan ofiifuu akka uleetti meeshaa waraanaa ofii qabatu san irraa hiikaniiti ummanni harka qullaadhaan akka lootu galteen hundi isaa ajjeeftu akka hin goone waan kanarratti akka gargaarsa gootaniif yaamicha kanaan isinii godhuu barbaada. Dhimma Oromiyaadhaatii fi daangaa isaa akkasuma immoo naannolee ollaa isaatii wajji nagaan akka jiraatu, kabajaadhaan akka jiraatu. Kan uf kabajuun aadaa qabda, aadaa amma qabnu kanaan ollaa keenya kabajuun sabaaf sablammoota nutti dhiyaatanii fi daangaadhaan wal daangeessinu kabajaadhaan waliin jiraachuun humna qabaachuudha qabda. Aadaa waliin jiraachuudha qabaachuudha qabda. Yoo humna qabaatte kabajamta. Qondaalonni aantummaa ummata Oromoodhaa qabdan kan amma biyyanii bulchina jettan yoo humna qabaatte kabajamta. Humna yoo qabaatte biyya lafaa kanarratti haqni rabbii qofa bira malee haqni ilma namaa keessatti dhibbeentaa guutuun hin argamu. Haqni jastisiin akka isin baantan nu baannu ilmaan Oromoodhaa baanan sun jedhan sun jastisiin dhibbaa dhibbatti. Ati osoo humnan qabaanne, osoo hin jaaramne, osoo waliin qabaanne roorroon sirraa deebitu takkallee waan hin jirreef humna Oromoodhaa daangaalee Oromiyaa irratti, ollaalee Oromiyaa kan jiran irratti humna ofii tiifattee ofii akka meeshaa irraan hiikneen isinitti dhaamuun barbaada. Sabqunnamtii biyya keessatti hokkara kaasan yookiin sabaa himaalee akka miimmii sobaa Wayzaroo miimmii sobaa miimmis bahatu jaan tan TPLFif dhaabbatte, tan isaan mindeeysan, tan isaan dubbadhaa jedhanii akka barbaaddetti ofirraa dubbattu. Hoolaan abbaa jabaa qabu,
hoolaan abbaa jabaa tumaalessi abbaa jabaa qabu duma ala kaayeeti bulchaa jedhan. Tumaalessi yookiin hoolaan abbaa jabaa qabu duma ala kaayeeti bulchaa jedhan. Maaliif jennaan abbaa irraa dhahuu qabdii jechuudha. Abbaa irraa qabdu dhahuu waan qabduuf jecha waan barbaadde akka barbaaddetti dubbatti isaantu mindeeysa. Oromiyaa keessatti hokkara san kaasaadhaa jirti. Jenosaayidii deemamaadhaa jiru kanaafuu itti gaafatamuu qabdiidha. Oromoon aadaa qaba sabaaf sablammii tokkollee hin tuqu jechaadhaa jirra. Waan afaan hin dubbannu osoo hin taane aadaa isaati. Sodaadhaaf osoo hin taane aadaa isaati. Jiruuf jireenya isaati. Sirna gadaa isaa inni kan ittiin ni bola jedhu jechuudha. Sodaa eenyuufillee osoo hin taane. Oromoon eenyulleen sodaatu eenyuufillee gad jedhee hin bulu. Kun seenaa yeroo dheeraadhaati. Kan ammaa qofaa osoo hin taane. Kun kennaa rabbiiti. Kennaa waaqaati. Eenyuufillee gad jedhee sujuudee buleen beeku buluudhaafillee hin taa'u. Ammallee bulaadhaan jiru. Wanni nuti laaggoone garuu tokkummaadhaaf wal hubachuu san dhabuu yoo taate malee jarri murni badiidhaa ka amma jedhan kun haga firii xaafitti hin lakkaamtu Oromoo biratti. Akka amma namoonni gariin sodaadhaan baaraganii miti. Murni badiidhaa kan jedhamu kun yoo tokkummaan keenya dhugoome, ijaarsi keenya yoo dhugoome, yoo nuti wal qabaanne, yoo nuti wal hubanne guyyaa takkaaf 2-7 takka waan turu natti hin fakkaatu. Waraanni isaan ni qaban jedhanii irraa haasawan kun waan takka bu'aa takkallee waan qabu natti hin fakkaatu. Sun akkaataa itti tooftaaf tarsiimoon itti deemamuutu jiraachuu qaba. Isaan wanni gochuu barbaadan ejentiilee akka mimmisi baatuudhaatii fi ENN kanniin fa'a kara miidiyaadhaatiin gama kaaniin basaastota bobbaasuudhaan gama kaaniin sabaaf sablammoota walitti kaasuudhaan haala akkasiitiin shoorarkaa uumuudhaan humna Oromoodhaa laaffisuu, tokkummaa Oromoodhaa laaffisuu, jaalala Oromoon sabaaf sablammootaaf qabaattee of keessatti jenereeshina hedduuf jiraachisaadhaa jirte san booreysu Oromoon akka jibbamuu fi beetee duulli karaa adda addaatti itti banamu godhuun dalagaa isaaniiti. Dalagaa isaanii kan ammoo qondaalotiin biyyaa itti beekkatanii jiran. Warroonni aantummaa biyyaa qaban, aantummaa sabaa qaban qaceellotti itti beekkatanii jiran. Itti beekkachuu keessaa maal? Yeroo abdiilleen maraataan gamasiin lola itti banu osoo ilmi namaa du'uu, osoo Oromoo irraa wareegamni gumaatamuu Somaalee tokko, lammii Somaaleedhaa tokko Oromiyaa keessaa tuquun akka hin jiraanne, nagaan akka jiraatu, more secure akka ta'an, more assurancein qaceelloodhaa akka kennamu ergaa akkasii deliver godhaa turan jechuudha. Manguddoonni aadaadhaa, hayyoonni amantiidhaa, jiraattonni Oromiyaadhaa, lammiin Oromiyaadhaa hundi ummata addaa, gosa addaa yookiin saba addaa ofitti qabanii hin sodaatinaa jedhanii ashuransii akkasii kennuufiin sun tooftaa isaan deemaadhaa turaniin san siyaasaa isaan ittiin deeman san akka irra aanan qaceellotti hubatamuudha qaba. Osoo ejentiileen miidiyaadhaa ka akkasitti shoorarkaa uumaa, hokkara uumaadhaa akka ummanni wal fixuuf afeeran, ka gurra keenyaan dhageenyu, ka ija keenyaan agarru, ka isinuu beeytan isaannan sun murtiidhaaf akka dhiyaatan, seeraan akka gaafataman. ENN'n akkuma namoonni biroo, gaazexeessitoonni biroo yakka uuman, hokkara kaasan, badii uuman jedhamanii mana hidhaa seenan, mimmiisi baatuutis mana hidhaa seenuu isii arguu barbaanna. Jastisiin jastisiidha. Haqni haqa. Akkuma gaazexeessitoonni, joornaalistoonni adda addaa waa'ee shoorarkaadhaa, waa'ee badiidhaa, waa'ee fiinxaaleyyiidhaa dhaadheeysan jechoodhaan mana hidhaa galansan mimmiisi baatuutis akka mana hidhaa galtu, akka man murtiin itti laatamu, warri ENN dalagu sun akka murtiin itti laatamu, warroonni gurguddaan isaan ajaje sun akka abukaatoo bitaniif yoo abukaatoo kan barbaadan taate, warroonni isaan ajajan sun qondaalotiin murna badiidhaa, qondaalotiin yookiin immoo jeneraalonni isaan ajajan sun, jeneraalonni isaan fandi godhan sun mirga wabiidhaa haa bahani as bahani yookaanii mimmis baatuutii fi reediyoo 90.7 FM yakka guddaa Oromoo qofa irratti miti, sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan, sabaaf sablammoota Itoophiyaa waliigalaa irratti
hokkara kaasuudhaan lubbuun ilmaan namaa iluu abbaa booraa keessatti kan galaafatamte sababa hokkara isaan kaasanii fi ergaa abbootiin shiftoota maafiyoota erganii hokkara kaasisiisan jechuudha. Kun qaceellotti jala muramee beekamuudha qaba. Obbo Leencoo Dr. Leencoo Nagariitis dubbachaa turan, Addisuu Araggaatis dubbataadhaa ture, namoonni biraatis karaa adda addaatiin dubbataadhaa turan. Waan akkanaa kanneen orkestreet godhuudhaan ummanni akka walitti ka'uu fi lubbuun ilma namaa bahuun gaagaamni qabeenya irra gahuun osoo qondaalotiin Oromiyaadhaa wanni kun ta'uun qabu jedhanii dhoorkan, osoo wanni kun deemuun qabu rakkina akkanaatti jira dhaabaa jedhanii osoo iyyan, aktivistoonni keessaa fi alatti osoo iyyan, qaamonni waan kanatti hirmaatanii yakka akkanaa raawwatan akka itti gaafataman qaceellotti jala murree walii himuun barbaachisaadha. Yoo mirga wabiidhaa barbaadan jeneraalonni isaan ispoonsara godhan sun as bahanii mirga wabiidhaa gaafatanii isaanutti gaafatamanii jechuudha. Qaceellotti hubatamuudha qabaadha. Osoo isaan kana godhanuu qondaalonni Oromiyaadhaa mammagaallan Oromiyaadhaa mammagaallan Afrikaadhaa namni gariin haa aaru. Aboo jara akkamitti faarsitaa naan jettan. Mammagaallanii fi korommiin gootowwan Oromiyaadhaa waan qabdu faarsuudha qabda. Waan hin qabne eessaa fuuta duuba. Mammagaallan Oromiyaadhaa siyaasaa murna badii irratti dalaguudhaan foollee 200 ol kaasuudhaan naannoo Amaaraatti erguun sun kufaatii murna badiidhaa, kufaatii siyaasaa murna badiidhaa ta'uu isaa qaceellotti mirkaneeffannee agarree jirra jechuudha. This is politics. Siyaasaan waggaa 20 duraatii fi siyaasaan har'aa tokkoo miti. Siyaasaan waggaa 15 duraatii fi siyaasaan har'aa tokkoo miti. Namni waggaa 20 har'aatii fi har'aa tokkoo miti. Yaanni waggaa 20 fi har'aa tokkoo miti. Ilmi namaa ni jijjiirama. Siyaasaa ni barata. Badii irraa waa arga. Kana qaceellotti hubachuun akkaan gaarii. Murni badiidhaa kan amma dhakaa mukatti bu'aa jiru kun isaan kira sassaabdota haa jedhani. Waan fedhanuu haa jedhani isaan. Murni badiidhaa kan qabeenya Oromiyaadhaa saamu, kan Oromoo ajjeesu, kan sabaaf sablammoota shoorarkeessu, kan qabeenya Oromiyaadhaa saamu, politikaan isaanii kufaatiin politikaa isaanii gaafa qondaalonni aantummaa Oromiyaadhaa ni qabnaa fi Oromoodhaa ni qabna jedhan sun foollee 200 politics. Namni gariin womaa bu'aan qabu, faayidaan qabu, maaliin qabu, tooftaadha. Gariin immoo maqaa Amaara jibbina qofaadhaaf. Amaarri kaleessa murni Amaara keessaa bahe nu gabroonfate jechoo qofaadhaaf. Ka jibbulleen ni jira. Garuu siyaasaan akka itti dalagamaadhaa jirtu hin hubanne jechuudha. Siyaasaa qaceellotti hubachuudhaaf jarri siyaasaan galtee fi waan sanillee hojjetan. Kun amma kadhaadhaa fi miti beeka. Kadhaadhaa fi miti. Qondaalotiin Oromiyaanii bulchina jedhan foollee 200 kaasanii xaanaan keenya jedhanii ogguu gama kaabaatti ergan. Xaanaan keenya jedhanii ogguu gama tola ooltota jechuudha. Tola ooltota foollee 200 olii ogguu naannoo sanitti ergan shoorarkaan murna badiidhaa maali? Duraanuu caccabaadhaa jiran daranuu caccabuudhaaf ta'an. Siyaasaan irratti dalagame jarri Amaaraatiif Oromoodhaa siyaasa politically hariiroo uummachaadhaa jiran nu dhahuudhaaf deeman jarri kun yoo tokkooman yoo walitti dhihaatan yoo wal hubatan wal kadhachuudhaaf miti. Oromoonis Oromoodha Amaarrinis Amaara. Wal hubachuudhaan garuu hundinuu mirga ofii haa argatu. Ka Oromiyaatti hin bu'in, ka Amaaraatti hin bu'in, kan Tigreetti hin bu'in, kan Walaayitaatti hin bu'in, kan Somaaleetti hin bu'in. Atis Oromiyaa kee bulfadhu, atis kaan bulfadhu. Waan dantaa waloodhaa walitti qabnu waliin jiraachuudhaaf haala mijeeffachuun marii irratti hundaa'a. Politikaan kan Oromiyaan Oromiyaa, qabeenyi Oromiyaadhaa Oromiyaadhaaf. Akkanamo akkanaa miti. Oromoon Oromiyaa irratti abboomuu qaba. Lammiin Oromiyaadhaa Oromiyaa irratti abboomuu qaba. Kan Amaaraatis akkasuma. Lammiileen sabaaf sablammiileen Oromiyaa keessa jiran heeraaf seera Oromiyaatti buluu qaban. Heeraaf seera Amaaraa kaachii osoo hin taane. Heeraaf seera Amaaraa kan Somaaleedhaa kan Tigreedhaa osoo hin taane heeraaf seera Oromiyaadhaa kan sirna gadaa sanitti buluu qaban.
heeraaf seera sayyoo cabsan itti adabamu qaban. Bilisummaan maal duuba? Wanni jiru kana wal kadhaadhaaf osoo hin taane namuu mirga ofii kabajatee dantaa waloodhaa waliin jiraachuudhaaf biyya waliin jaarrate addaan jiraate kabajaan sunii fi walitti dhufeenyi sun jiraachuu qabaadhaaf dippiloomaasiin akkasii dalagamuun mataa dhukkubseeti jira. Murna badiidha. Akkuma isiniin jedhe kun politika. Politikaa keessaayyuu politikaa guddaadha jechuudha. Jarri sobaanii miti ka erganiis. Akka namoonni gariin jaan sobaan osoo hin taane murni badiidhaa kun nuutu humna qabaa. Waa hunda nuutu beekaa. Waa hunda olaantummaa nutu qabaachuudha qabaa. Waraanaan isin bulchinaa. Qabeenya hedduu saamnee jirraa. Civilization nu keessaani osoo Oromoon civilization akkasii qabu. Civilization Oromoodhaa sanuu saamuudhaan keenya godhachuudhaan bakka እንደገና መመለስ አለብን ጀቹ ኮንጅራቹን ቀቡ ሙርነ በዲዳ ኦፍ ኬሳ ሳጥሉዳን ሰባብ ሰብለሞኒ ከሙ ኦሮሞዳ ወጅ ጅራቹ አከቀበን ምርከነይሰን ኦሶ ሾረርካን ኬሰት ካዳ ጅሩ ሾረርካ ከነ ተስገበይሱዳፍ አጀጀ ደበርሰን ኦሶ ሆከረ ኬሳፊ አላን ካሳዳ ጅረኑ አጀጀ ደበርሰኒ Poolisoonni naga eeydonni qeerroon akka tasgabbaa'u dhaaman. This is leadership. Hooggansa kun bakka quudhuufitti qabdutti quudhitee bakka qeequu qabdutti qeequu qabda. Tokkosan kan jara kana mataa dhukkubse. Nama 200 erguun sun bowwoo daanaadhaa itti tahee jira jechuudha. Inni gama biraa hookkara Oromiyaa keessatti kaasuudhaan akka naga eeydonnii fi poolisoonni qeerroo wajji walitti bu'an godhuu barbaadan. Basaastota adda addaa biyya keessa bobbaasuudhaan nama ofii ajjeesanii ebalutu ajjeese jechuudhaan namoota afaan kee dubbatan si keessaa bituudhaan mallaqaan bitamtoota adda addaa qaadhimachuudhaan basaastota adda addaa qaadhimachuudhaan እንዴሰ ሰዎች ምን ነካችሁ? ሰባራ ገሌ ያለ እንጠግናለን ጃኒ በረደርጊዳ ከሰ የሮ ደማዳ ቱረንሰን ሀገስ ጀቾ መሌ ማልቷፍ ሰባራ ገል ከነሌን ሸኪና መራታ ፈካቹ ኦሮሞ ፈካቹ አማራ ፈካቹ ሶማሌ ፈካቹ ሼክ ፈካቹ ቃሉ ፈካቹ ቄሲ ፈካቹ የሚቀድስ ሰው መስለው ዋን ከሲቲን ቦባ አከሚ ቦባ አዳዳ አከሚ ተከ ቦባ ሰኒ ጅረን ዋን ከነ ሁንዳብ ሻሉ ማዳን ኤራአኑን ቆንዳሎቲን ኦሮሚያዳ ummata wajjitahuudhaan qeerroo wajjitahuudhaan manguddoota wajjitahuudhaan hayyoota amantiidhaa wajjitahuudhaan akka nagaaf tasgabbiin naannoo sanitti uumamee mirgi karaa haqaatiin argamuu qabu irratti qabsoon godhamaadhaa jiru qabsoo laayyoo mite jechuudha. Haga hubannaa keenyaatti haga agarrutti jechuudha. Kun qaceellotti hubatamuudha qabaa. Osoo kana godhanuu yakki irratti raawwatamaadhaa jiru dhiibbaan irratti raawwatamaadhaa jiru yakki ajjechaadhaa kan irratti raawwatamaadhaa jiru shoorarkaan kan irratti raawwatamaadhaa jiru tarkaanfiin ajjechaadhaatii fi miidhuudhaa kan irratti raawwatamaadhaa jiru kana hunda wareegamnus wareegamuudha qabnaa wareegamnee seenaa dalaguu qabna yeroo jedhan kana keessatti ummata kana bira dhaabbachuudhaaf deeggaruun dirqama keenya je'eetiin isinii eeruu barbaada. Tarkaanfiin ajjechaadhaa namoota bituudhaan bakka adda addaatti yaaliin adda addaa kan godhamus ammallee irra deebinee isinii dhaamna. Qondaalotii aantummaa sabaa qaban aantummaa oromummaadhaa oromoodhaa qaban kana qaaf dhaabbatan san taargeetii qabdan taargeetii kana keessa ammoo eeggannoo akka godhuu dandeessan jechuudha. Atemtiin adda addaa dhagahameeti jira. Yaaliin adda addaa kan godhame dhagahameeti jira. Yaalii kana kara adda addaatiin akka tika keessan jabeeffattan. Tika jechuun yoo isaan basaasa bobbaasan mootummaan qofaan eeguu hin danda'u. Naannolee hunda keessatti magaalaalee hunda keessatti magaalaa xiqqaa fi guddaa keessatti cubbuudhaan nama qabuudhaaf nama hidhuu osoo hin taane qeerroo wajji hojjechuudhaan manguddoo wajji hojjechuudhaan abbootii amantii hayyoota amantii wajji hojjechuudhaan hawaasa bal'aa lafarra graasrootii wajji hojjechuudhaan waan kana gingilchanii of keessaa baasuun ni danda'ama. Basaastota
hokkara kaasan badii uuman tasgabbii Oromoon qabdu kanaa fi wal dhageettii Oromoon qabdu kana kan uumaadhaa jiran warroota kadhattuu fakkaatan lammaanye masdaw siree qullubbii Gabriel hin amanina kan hoggaansi hin jedhu namoota miskiina kadhataa deeman hunda qabaa jechuu miti siree qullubbii Gabriel warra akkas jedhan abbichoo jedhaa waan roobsa warra jedhan warra akkasitti maraattuu kadhattuu fakkaatanii akkasitti deeman saniis qaceellotti ija gatiitiin akka laaluu qabdan mooxannoo dabarterraa jechuudha isa ija gatiitiin akka laaltan namoota siree qabatan magaalaalee adda addaa keessatti namoota siree qabatan warroonni mana sireedhaa qaban hoteelotiin reestooraantiin adda addaa mana nyaataa adda addaa keessatti tikni qaceellotti akka jiraachuu qabu nama nagaa shorarkeessaa miti tikni qaceelloodhaa kan haqarratti hundaa'e jechuudha poolisni hidhataan ganda keessaa nagaa eedonni qaamni tikaa qaceellotti keessanuyyuu jiraachuu qaba kan Oromiyaadhaa qaceellotti jiraachuu qaba hopfuliini qabdan jenneeti yaanna qaceelfama isinii kennuudhaafi miti yaaduma gumaachaadhaa jirra qaamni tikaa akkuma isaan dalagansan kaawuntara isaanii qaamni tikaa qaceellotti jiraachuu qaba murni badiidhaa kan qabeenyi jalaa tuqame kan dantaan jalaa tuqame kan aangoon jalaa tuqame kan mirga ummataa sarban rafanii bulaa hin jiran taargetiin isaan godhan hoogganoota aantummaa ummataa qaban irratti namoota ummataaf dubbatan irratti sabaaf sablammoota walitti kaasuu irratti basaastota adda addaa bobbaasuu irratti kaifa galaan labsaa jirullee numa jira jechuudha kaifa galaan labsaadhaa jiru ni beekama inni sun murtiidhaaf akka dhiyaachuu qabu irratti hojjechuun barbaachisa haqaan ummata nagaa shorarkeessa ummata nagaa qaba jechuu miti basaastota ummata irratti dalagan kan eenyummaan isaanii hin beekamne qaceellotti faana bu'amee akka eegamu ummaninis ahoppi isin gargaara je'eetiin yaada ummaninis akkuma qondaalotiin keessan obbo Lammaa dabalatee kaabinoonni keessan hundi hedduun isaanii waan falmachuu qabnu waliin falmanna jettan waan gaafannu waliin gaafanna jettan hiriiras baanu waliin baana jettan duuba maal barbaadda Oromoo maal barbaadda hiriira bahuu qabnaa saganteessinee waliin bahuu qabna ogguu hiriira baanu namni 100,000 yoo bahe nama 100,000 kanaaf namoonni nagaa eegu namoota kanniin eegan namni hiriira itti baatee itti iyyatti yoo jiraata namni qaamni hiriira itti baatee iyyatti yoo jiraata hiriira hoggaa baatu gabbaatee nama si dhagahuu barbaadu nama waasii godhuu barbaadutti baatee himatta eenyutti himachuudhaaf hiriira baataan osoo waliin gallisanuu osoo waliin dhageenye qaamni itti himattu yoo jiraata yoo qabsoo taate gabbaatee qabsoo godhuudha ifa galaan jechuudha hiriiraa miti qabsoo godhu yoo humna qabaatte gabbaatee fonqolcha godhu yoo gamasitti kayaaddu taate jechuudha ammaaf garuu mootummaan Oromiyaadhaatu si wajji hiriira baha waan ati gaafattuun gaafadha wajji jirra aantummaa keessan qabaanna nu amanaa walitti dhihaanna waliin dalayna jechaadhaa eega jiraatanii egaa itti dhuftee agarta jechuudha hojiin arguu qabda jechuudha basaastuu uf keessaa haa baafnu uf keessaa haa calallu nutuu qulqulluudhaa miti jechaadhaa jiran nuti badii dabarterraa baranne dogoggora kaleessaa irraa baranne ardha bakka jirru kanarraa ummata keenyaa wajji dhaabbachuu qabna haqaa wajji dhaabbachuu qabna erga jedhanii asirra dhaabbattee gama fuula duraatti akkaataa kararraan dabnetti wal irkisaadhaa wal utubaadhaa deemuu malee maali wanni barbaadu wanni sodaattullee maali ummata kee jaaruudhaan haqa dabarte haqa badde san deebisuudhaan humna walii ta'uudhaan gaachana walii ta'uudhaan hamilee walii ta'uudhaan caasaa jirutti gargaaramtee haala akkasiitiin ummata tasgabbeessitee qabsoo Oromoodhaa qaceellotti kan karoora qabu kan tarsiimoo qabu irratti hundooyitee ummata gargaaruudhaan alatti maali wanni biraa kan wacabbartuuf kana dhaammachaadhaa jiran kanaaf kana qaceellotti irratti hojjechuun barbaachisa gabaabumatti daangaa keenya eeguudhaaf ummanni naannoo daangaa irra jiru kan Oromiyaadhaa hiikkachuu akka hin qabne daranuu akka hidhachuu qabu nagaa eedota akka hidhachiiftanii naannoo sanitti akka tiifattee fi horsiisee bulaa kanneen gargaaran godhuun poolisoota daran hedduu leenjifachuun akkuma agarsiisaadhaa jirtan namoonni gariin akka wannaatti qoosa akka Noorzi Kooriyaadhaa godhuudhaaf qoosanii jedhee akkasitti ka qoosullee jira yes nuuf Noorzi Kooriyaadha
poolisiin Oromiyaadhaa haga aantummaa uummataa qabaatetti Noorzi Kooriyaadha. Garsiisaadhaa jirtan garsiisuu qofaa miti dhamaanillee humnaanillee akka jabaachuu danda'u kwaalitiidhaanillee akka jabaachuu danda'u irratti daranuu haqaaf akka dhaabbatanitti uummataaf akka dhaabbatanitti daranuu leenjisuudhaaf barumsa gahaa kennuufiin akkaan gaariidha. Hojii boonsaa hojjechaadhaa jiraniin isiniin jechuu barbaadeeta. Fakkeenyi kanaa waanuma kaleessaaf dheengadda agarre sukkaara Ambootti qabame yoo laaltan sukkaara konkolaataa fe'aadhaa afurmoo ja'a akkasna fakkaata kan qabame irratti qeerroon irratti baate irraa bu'aa qabeenyi kunis keenya numa keessatti hafa waliin jirra qeerroo baatee konkolaataa irratti baate san atis qeerroodhaanis qeerroodha jedhe poolisoonni sun hoggaa dubbatan anis qeerroodha barii jedhe maal barbaadda duuba aantummaan kana caale maaltu jira hojiidhaan garsiisaadhaa jiran akka gariin keenya afaan haasa'uun osoo hin taane battala taphaasan jiran hojiidhaan garsiisaadhaa jiran waan ani jedhee miti waan agarre waan dhageenye fakkeenya isiniin jechaadhaa jira konkolaataa irraa gabbu'aa sukkaarrinis qabeenyi saamamee hannaan deemaa jiru kun Oromiyaa keessa qabamee jira keenya keessan qeerroon isin qofaa miti anis qeerroodha jedhe poolisichi. I think video clipii san deebitanii ilaaluu ni dandeessan. Atis qeerroodha anis qeerroodha. Arra qeerroon poolisoonni qeerroo nagaheeydonni qeerroodha. Kun qacellotti beekamuudha qaba. Momentum akkanaa kanatti gargaaramuudhaan uummata keenya jaaruudhaaf tasgabbii uumuudhaan walitti dhiyeessuudhaan qabsoo jajjabeessuudhaan daranuu akka mirgi guutuutti argamu godhuun anaaf sirra isiirra nurra jiraachuudha qaba. Kana qacellotti hubachuun akkaan gaarii. Daangaa eeggachuun humna Oromoodhaa jaaruun poolisoota Oromoodhaa jaaruun nagaheeydota qacellotti jaaruun humna tikaa qacellotti jaarrachuun foolleema jedhame kanayyuu naannoolee Oromiyaa hunda keessatti 500 miti amma dura 500 jechaadhaa turre 1000 akka leenjisuu dandeessan 1000 jechuun kana qacellotti irratti hojjechuun barbaachisaa akka ta'e sablammoota nu keessa jiran akka qacellotti amantaa horatan akka sodaan keessa hin jiraanne gochi godhamaadhaa jiru baay'ee gaariidha. Tarii abbootiin hayyoonni amantiidhaa walitti dhihaachuudhaan waan kana irratti daranuu akka hojjetan manguddoonni daranuu akka hojjetan abbootiin gadaadhaa daranuu akka hojjetan sheekii fi lubninii fi qeesiin akka walitti dhufanii waan kana qacellotti ummata barsiisan kaabinee dhaabaa qofaa miti ka ta'uu qabu. Hayyoonni amantiidhaa wal keessa deemuudhaan manguddoonni wal keessa deemuudhaan aadaadhaan wal keessa deemuudhaan hawaasni wal keessa deemee akka waliin jireenyaa fi garaantiin ashiiransiin Oromiyaa keessa akkamitti akka jiraachuu danda'u aadaa jenereeshina dheeraadhaaf fidanne dagaagsinee as geenye waan ta'eef kun qacellotti hojiidhaan akka mirkanaa'u hojiidhaan akka mul'isaadhaa deeman hawaasa keessa akka gasseenu bakka adda addaatti godhamaadhaa jira agarreeti jirra. Waan kanneen irratti hojjechuun akkaan gaari. Dogoggora tokko immoo dogoggorina. Aantummaa uummanni isinii qabuuf isinii aantummaa uummataa qabdan kana keessatti kaabinoota keessan bobbaasuudhaan dirqiidhaan miseensa ta'a nu deeggara jechuun sun bakka takka takkatti ni dhaga'ama dogoggora sun. Ilaalcha akka dubbattanii fi wanni hojjettan tokko ta'uu qaba. Daazimmaara miseensa keessan ta'u rakkoo miti. Namoota waan akkasiitti dirqisiisuu akka hin qabne wanni caalu Oromummaadhaan wal qabatanii dantaa waloodhaa waliin falmachuudha malee namni miseensa keessan fedhii yoo hin qabaanne fedhiin qabu jechuudha. Saniin hin dirqisina. Opportunity argame kanatti miseensa heddummeessitanii jettanii dhaaba isaan hin feene fakkeenyaaf dhaaban feenu jira. Mootummaa Oromiyaadhaatii fi dhaaba keessan even though paartiin keessan achi keessatti mo'anne jedhee mootummaa sana haa bulchuu malee still garaagarummaan yaadaatii fi ilaalchaa ni jira. Garaagarummaan adeemsaatis ni jira. Wanni waliin nu galchaa Oromoo fi Oromiyaa irratti haqa irratti jechuudha. Kana qacellotti hubachuun akkaan gaari. Qondaalota adda addaa kaabinoota adda addaa bobbaasuudhaan miseensa keenya taatan malee jechuun wanni sun Oromoo fi isin jidduutti illee hokkara waan kaasuuf jecha sanillee eeggannaa godhuun barbaachisa. Deeggarsi uummanni isinii qabu yes mootummaan Oromiyaadhaan ni jira. Structurri Oromiyaadhaan ni jira. Structurri Oromiyaadhaan ni jira. Miseensa miiliyoona 4 ol ni qabna jettan. Miseensa qabdan kana quality akka qabaatu of keessaa dhimbiibdanii calaltanii baasuudhaaf warroota aantummaa Oromoo qabaniif leenjii qacelloodhaa kennuu danda'uudha qabdan. Namoota dhaaba biraa keessa jiran
namoota dhaabasan hin deeggarre garummoo aantummaa isin qabdan qofaadhaaf isin gargaareedhaaf not necessarily dhaaba OPDOdhaa miseensa ta'e dhaabasan deeggaranii jettanii yoo ka'uuf gowwomsitan taate adeemsi qabsoodhaa karaan qabsoodhaa fagoodha. As keessatti amantaa uummata keessan irraa dhabdanii qaceellotti akka murna isinitti duuluuf yookiin immoo isin dha'uu barbaaduun akka hin dhawamne kana qaceellotti hubachuun akkaan gaari. Baakii kan isinii ta'u kan qaceellotti isin utubee isin qabu gaachana isiniif ta'u ummata Oromoodhaati, ummata bal'aadha. Ummanni bal'aan kun not necessarily OPDO deeggaraa yookiin immoo miseensa OPDO jechoodhaa miti. Akka Oromootti, akka ilmaan Oromiyaatti qabeenya keenya kan saamamu kana roorroo isaanitti aggaammatte kana maatii isaanii kan hidhame kana kan roorrifame kana haqaan jastisiidhaan akka jiraachuu danda'an kara sanirra daandii sanirra bu'aa isiniin jechaadhaa jira ummanni bal'aan. Wayita isaan akkana jedhan kana keessatti opportunity kana gargaaramuudhaan sirna dimokiraasiidhaa sirna gadaa sanillee faalleessuu akka hin taane. Sirna dimokiraasiitti yoo xiqqaate Oromoo keessa paartiin 5 yoo xiqqaate paartiin 5 jiraachuu qaba. Paartiin 5 kun kan qooda walqixaa qabu paartii san keessaa kan mo'atee mootummaa ta'u jiraachuu danda'u akka qabu. Eega sirna gadaatti ni bulle jennee sirna dimokiraasiidhaa sirna ilaaf ilaametti ni bulle eega jennee paartiin jiraatee paartiin sun haqaan sossohuu danda'uudha qaba. At least Oromiyaa keessa ka federaalaa boodatti dhufna. At least Oromiyaa keessa paartiin hundinuu bilisaan yakka osoo hin raawwanne ilma namaa irratti yakka osoo hin raawwanne justisii irratti haqa irratti osoo yakka hin raawwanne bilisaan sossoo akkamitti akka danda'u paartiileen hidhamanii fi hoogganoonni hidhaman sun akka bahanii isiniin mormuu danda'an demokrasiin dhugaadhaa bilisummaan dhugaadhaa kan afaaniin leelliftanii fi leellifnu kan ilmaan Oromoodhaa dheebotan arguu barbaadan demokrasii ilaaf ilaamee ka dhugaasan waltajjii bilisaa san irratti ilaaf ilaameedhaan kan arrabni hin jiraanne kan wal xiqqeessuun hin jiraanne kan wal tuffiin hin jiraanne dandeettiidhaaf mooyxannoodhaan waan qabdu saniin ummata kee tajaajiluu irratti imaammata baaftu irratti hundaa'uudhaan poolisii qabdu irratti hundaa'uudhaan poolisii biyya takka akkamitti taligaa akkamitti biyya takka misoomsa akkamitti biyya tokko ijaara akkamitti ummata tasgabbeessee ummata ijaaruu danda'a akkamitti nagaa ummataa eegaa poolisii kan keettu si filachiisa jechuudha. Humna ati qabduu miti. Hamilee ati ummataa qabduu fi imaammata ati qabduutu si filachiisuu qabaata. Kanallee qaceellotti beekamoodha qabaata. Kan hoggaan jedhu isin hin deeggaru isin hin jajjabeessinu roorroo isinitti aggaammatte isinirraan dhooynu propaganda isinitti aggaammatte isinirraan dhooynu isin hin gargaarru jechoo kiyyaa miti. Kunilleen hubatamuudha qaba. Wanni gochaadhaa jirtan waan gaariidha. Ka barbaadee isinii wajji miseensa ta'uu barbaadu homaa rakkoon qabu dimokiraasiin jedhan san jechuudha. Haga ati nama miinetti haga ati Oromoo miinetti haga qabeenya Oromoodhaan miinetti haga heeraaf seera tumattee waliigaltee uumtee akka biyyatti qabaattu san hin faalleessinetti haga roorroo gara maleedhaa uummata irratti hin raawwannetti abbaan barbaade miseensa sii ta'uu ni danda'a. Sirni dimokiraasiidhaa kan dhugaadhaa sun sirni gadaadhaa kan dhugaadhaa sun akkas. Silaa biyya Afrikaa keessatti dhibbatti wanni sun ni dalagama jechuun eebjuudha. Garuu hin ta'u jechuun hin dandeenyu. Hin ta'u jechuun hin dandeenyu. Ni ta'as. Sirni dimokiraasiidhaa, hundeen dimokiraasiidhaa, hundeen sirna gadaadhaa biyya teenya san ummata keenya san jennee eega leellisaadhaa jiraanne, eega addunyatti dubbachaadhaa jiraanne waan kana aadeeffachaadhaa deemuun gaari. Qondaalota keessan irraa waa hedduu dhageenyeeti jirra. Dogoggora kaleessaa irraa barachaadhaa jirra. Dhugaa badii gurguddoo keessa turre. Badii gurguddoo keessa turre yakka dalaynee jirra. Yakka san nu dhiisa wajji dhaabbanna nu gargaara wal gargaarra jetta. Isin gargaarra ummannis akka isin gargaaru ni goona. Carraalee ummanni bilisaan sossohuu danda'uu sodaa tokkoon maletti. Obboleewwan keenya, obboleewwan keessan, abbootiin keessan, barsiistonni keessan kan maqaa waan akka amma isin falmattan kana qofaadhaaf mana hidhaa keessa jiran ni jiran dhiibbaa barbaachisu gootanii sadarkaa ofii dandeessanitti akka namoonni sunis mana hidhaa keessaa ba'an gaafa gootan hoogganoonni paartii Oromoodhaa kan achi keessatti hidhaman sun garmaleedhaan dachiin Oromoodhaa saamamuun qabu jedhanii waan dubbataniif
qabeenyi Oromoodhaa saamamuun qabu, mirgi wal qixxummaadhaa jiraachuu qaba, olaantummaan heeraa seeraa kabajamuu qaba jedhanii qofaadhaaf warri hidhaman waanuma amma isin dubbattan kana dubbatanii qofaadhaaf Dr. Maraaraanii fi Baqqalaan Faatiin waahilottan isaanii akkasuma immoo namoota maqaa adda addaa maqaa dha'uun hin dandeenye hedduun isaanii Oromoon kumaatamiin beekaa fi xiqqaa fi guddaan hayyuun hundi mana hidhaa keessatti kan cafaqamaadhaa jiru sun waanuma arra qondaalotiin keessan dubbatan kana dubbataniidhaaf mana hidhaa san keessa seenan jechuudha. Dhugaadhaa bakka ofii dandeettanitti hiikaadhaa jirtan isaan sunis akka hiikamanii ilaaf ilaameen Oromiyaa keessatti saaruu dandeessu, dagaaguu dandeessu godhuun jiraachuu qaba kan jedhuun isinii eeruu barbaada. Ilaalcha mataa kiyyaati. Dhugaa jirtu, haqa jiru jechuudha. Yoo kun Oromiyaa keessatti apply ta'e, yoo Oromiyaa keessatti dhugoomsuu dandeenye, wayyabni impaayera saniitu, wayyabni Itoophiyaa jedhamtee amma yaamamtu suniyyuu maajoritiin beekomsi qabeenyi akkuma amma dura dubbachaadhaa turre isinis dubbachaadhaa jirtan humni jiru Oromiyaa keessa jira. Akkuma qondaalotiin keessanillee dubbatan numaatu ufiin uf cabsee uf tuffachuun qabnu. Yes, Oromoon uf tuffachuun qabu. Kaleessas uf hin tuffanne, kaleessas alagaan nun cabsine. Kun qaceellotti jala sararamee jala muramee beekamuu qaba. Kaleessas diinni nun cabsine. Kaleessas warri kaabaa ka'e nun cabsine. Kaleessas Oromootu ufii wal cabse. Oromootu gargar bahee wal tuffatee wal abaaree walirraa fagaatee wal yakkee ufii wal cabse. Oromootu ufii adda bahee kun gama diinaa goree kun gama Oromoodhaa goree diinaa wajji Oromoo dhahe akkasitti cabne. Kun qaceellotti dubbatamuudha qaba. Kun qaceellotti hubatamuudha qaba. Isinis yoo gargar baatan, yoo Oromoodhaan adda baatan, seenaan keessanis ni xuraawa, ni dhaawamtanis. Kun qaceellotti hubatamuu danda'uudha qaba. Kan hoggaa jennu sabaaf sablammoota ofirraa dhahuu qabnaa miti. Sabaaf sablammoota aadaa keenyatu akkan dhooyne nu dhoorga. Seenaa keenyatu akkan dhooyne nu dhoorga. Gargar baanee wal xiqqeessinee wal tuffanneedha. Ufii wal cafayneedha. Ufii wal hiine, ufii wal ajjeefne. Badii kaleessaa sanirraa barachuun arra dubbachaadhaa jirra. Hojiidhaanillee daranuu arguun barbaachisaadha. Aantummaa ummataaf qabdan kan ummanni isiniif qabu, kan ummanni isin jaallatee harka isinirra qabaadhaa jiru, kan waraanaaf wanta isinitti kenne, kan coqorsa marga jiidhaa isinitti kennan, kan aayyotiin ateeteen baatee isin eebbifte, kan abbootiin gadaatii fi qaalluun isin eebbasan gara abaarsaatti hin jijjiirinaa jenna. Kanaaf tarkaanfii fudhachaadhaa jirtan san eebbasantu dalagaadhaa jira, hamileesantu dalagaadhaa jira waan ta'eef karaa gaarii irra jirtan karaa sanirraa maqinaa jedheetiin isinii eeruu barbaada. Akka poolitikaan caccabtuun diyaasporaadhaatii fi biyya keessaa jajjettuun. Poolitikaan dulloomtuun yaarajjee poolitika. Yaarajjee poolitika. Akka siyaasaan caccabtuu fi dulloomtuun jettu san osoo hin taane dhugaan jirtu Oromoon waliif abboomee wal jala deemuudha qabaadha. Oromoon tokkoomee ummata biraatiifuu saba biraatiifuu wabii ta'uu danda'uudha qabaadha. Wanni jechaadhaa jirru kan. Oromoon ufii tokkoomee ummata biraatis wabii ta'uu danda'uudha qaba. Oromiyaa qofaa miti Itoophiyaa saniifuu wabii ta'uu danda'uudha qabaadha. Kan hoggaan jiru poliitikli namoonni gariin kan irriteettaan jiraachuu danda'an. Kun akka ilaalcha kiyyaatti. Oromiyaafuu abbaa tahee Itoophiyaa saniifuu sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran saniifuu wabii ta'uu danda'uudha qaba. Kun akkaataa itti uumamnirraahi, akkaataa rabbi waan uugumaachirraahi, akkaataa heddumina keenyarraahi, akkaataa sivilaayizeeshina keenyaati, akkaataa qabeenya keenyaati, akkaataa teessuma lafa teenyaati. Kanaa wajji haqni Oromoodhaa kabajamee, qabeenyi Oromoodhaa kabajamee, abbummaan qabeenya Oromiyaadhaa kabajamee Itoophiyaa saniifuu kan wabii ta'uu danda'u, kan humna harkaa qabu, kan mala harkaa qabu, kan tooftaaf tarsiimoollee harkaa qabaatu Oromiyaa Oromoo ta'uu danda'uudha qaba. Kun qaceellotti hubatamuudha qaba. Siyaasaa dubbachaadhaan jiru. Kun dhugaa jiru. Daasporaan mismaachi majoritiin
jaarmeenni siyaasaadhaa incompatible qabsoo biyyaatiin wajji. Jaarmeenni siyaasaadhaa kan Oromoodhaaf ni qabsooyna jedhan waggaa 26 geemii taphachaadhaa ture. Meelli meelateeti jira. Meeluu san ogeessa jabaatu deebisuu qaba. Meeluu sun waan deebi'uudhaaf deemtuun fakkaatu yoo ogeessi jabaan argame malee. Diasporaa yeroo isiniin jedhu North Amerikaa fi Austraaliyaa fi Kanadaa fi Yurooppii miti. San qofaa miti. Diasporaa yoo isiniin jedhu Jibuutii irraa eegalee Eritiriyaan qabii, Somaaliyaadhaan qabii, Ugaandaa fi Keenyaa, Tanzaaniyaa, Sudaanii fi Afrikaa waliigalaaf, Midilistiidhaaf, North Amerikaa fi Austraaliyaa, Yurooppii dabalatee jechuudha. Diasporaa isiniin jedhu. Qabsoon diasporaa keessa jirtu, qabsoo biyya keessa jirtuun mismaachi. Mismaachi. Akkaataa itti maachii itti godhuutti dandeessu yoo ogeessi qaceellotti shukkuumee, qaceellotti meeluu san deebise malee rakkoo akkasiittu harkaa qaba. Kana wanni jedheef sababaa gahaan qaba. Jaarmiyoonni siyaasaa Oromoodhaa kan maqaa tokkoon jiran, kan ABO qofaa tahan bakka 3 jiran, kun anaa miti kan jedhe isaantu jira, jedhaa jira, isaantu godhe bakka 3 jiran, hooggansa 3 qaban. Tokko kaan ni caala jedhee haa dubbatu malee sadanuu waan wal caalan natti hin fakkaatu. Kagari humnaa wal caala, kagari ololaa wal caala, kagari immoo naamusaa wal caala. Kagari maqaa qofaa haa qabaadhu safuu Oromummaadhaan cabsu jedhee kacadhisuutu jira. Kagari immoo lakki an qabeenya xiqqoo harkaa qabaa propaagandaa liyyuu poolisii adda addaa sooshaal miidiyaa irratti bobbaasee ni jirraa jechoo qofaa akkasitti oofuu barbaada. Garuu sadeenuu mataa waliin caalu. Sadeenuu mataa waliin caalu. Kun Asmaraa jira, kun North Amerikaa jira, kun Yurooppii jira. Kun Asmaraa jira, kun Yurooppii jira, kun Ameerikaa jira. Sadeenuu diasporaadha. Yeroo kana jedhu maqaa balleessaa miti. This is reality. Reality on the ground. Dhugaa jirtu, dhugaa lafa jirtu. Kun Eritiriyaa jira, kun Yurooppii jira, kun North Amerikaa jira. Kun dhugaa miti yoo jettan na kijibsiisa. Kun ololaa miti, propaagandaadhaa miti. Sadeenuu walqixa. Bakkitti wal caalaniin naamusaan. Bakkitti wal caalaniin ololaan. Bakkitti wal caalaniin diinagdee xiqqoo sassaabbachuudhaan. Garaagarummaan takka illee hin jirtu jechuudha. Bakkitti wal caalaniin kun saba miidhuu barbaada. Waan harkaa qabu saniin kun immoo callisuu barbaada. Walumaa galatti qabsoo Oromoo irratti dhiibbaa negatiif ta'e guddaa qaba je'eetiin akka laalcha kiyyaatti uummata Oromoodhaatiif eeruu barbaada. Furmaanni isaa hoo maali? Mooraa Oromootti gad deebi'anii maqaa dhaaba tokkoo kan bakka 3tti baasan san kan amma dura yaalii adda addaa godhamee dadhaban san yoo danda'an meeluu san ogeessaan fayyisuu danda'uudha qaban. Dhaamsi an akka nama tokkootti isinii dabarsuu barbaada. Meeluu meelatte san ta deebi'uu dadhabde san ogeessa jabaa barbaaddanii dhaaba tokko amantaa irratti hundaa'uudhaan, aadaa amantaa walamanuu irratti hundaa'uudhaan jechoo kiyya. Dhaaba tokko qofa yookaan tokko dhiisee badiis balleessee dhiisee tolchee tokko dhiisee maqaa san dhiisee labsuu danda'uudha qaba. Maqaa dhaaba 3, hooggana 3, maqaa dhaaba tokko balleessanii dhiisanii qaama tokkoof dhiisu yookiin walitti naqatanii kaayyoo fi karooraa fi karaa tokkorra daandii tokkorra deemu. Kun hin jiru yoo jettan dhugaa lafa jirtu, meeluun tun ni jirti. It is incompatible. Qabsoo biyyaatiin wajji, ummata biyyaatiin wajji waan walgituu miti, waliinillee waan deemuu miti. Kun qaceellotti hubatamuudha qaba. Jaarmiyoota biraati. Jaarmiyoonni biraa haayibarneet tahanii jiran, ligidaawanii jiran. Jaarmiyoonni ligidaawanii jiran. Ofii ligidaaniiti ka biraatti quba qaban. Akkaan ofii hubadhutti jaarmiyaa kaan xiqqeessee, kaan jabeessee, kaan balaaleffadhee, kaan faarsuudhaafi miti. Akkaan hubadhutti hundinuu ummata keessaa waa godhachuu barbaada. Yoo jaarmiyaa taate gadi baatee falmii godhuu danda'uudha qabda. Kaayyoo fi waan kaayyeeffatteef saniif gabbaatee ummata keessatti, biyya keessatti gabbaatee qabsoo san godhuu danda'uudha qabda. Yoo kanan goone garuu anis godhaa jira, wanni dhaaba jettee jiraattuuf illee waan jiru natti hin fakkaatu. Anis gochaadhaa jira.
propaganda ati ooftu anis godhaadhaa jira. Maallaqa ati baaftu anis baasaadhaa jira. Ummata ati ni gargaara jettu anis gargaaraadhaa jira. Dhaamsa ati ummataaf ni dhaama jettu anis dhaamaadhaa jira. Karabaata ati ni hidhadha jettu anis ni hidhadha, hidhachuu ni danda'a. Salbaaja jechuudha. Qoonqa jiradhee akka hoogganatti dubbachuudhaaf waan akkasii kanneen ka jettu taate anis yoo barbaade akkasii dubbachuu hin danda'a. Akka amma jarjaree maal jedhee dubbadhu kana osoo hin taane formal godhee formalitii san eegee jedhee akka hoogganaatti dubbachuu numa hin danda'a. Kan biraatis isiinis inninis dubbachuu numa danda'a. Saniin alatti garaagarummaan nuti qabnu tokkollee waan jiru natti hin fakkaatu. Garaagarummaan nuti qabaachuu qabnu bifa jaarmihaatiin, caasaa jaarmihaatiin, safuuf sansakkaa jaarmihaatiin, imaammata biyya takkaatiif qabdu ummata miiliyoona 50 yookiin probably yookaan Itoophiyaaf yaaddullee taate miiliyoona 100tiif imaammata akkam qabaadha. Namoota dhuunfaa irra, garee xixiqqoo irra, ani akka biyyaatti boru osoo kan danda'u taate ummata miiliyoona hedduu bilisoomsuu barbaada jettee olaantummaa guddaa qabaatte yaada nama tokkeedhaa murna xiqqoodhaa irraa aante olola ganda keessa deemtuu fi ganda keessa deemtee hafarsitu dhiifte arraba nama tokkoof lama irratti hundooytee nama abaartu dhiifte kaarakter asaasina ishira dhiifte murnaa fi gandaa fi amantii abaaruu dhiifte gadi xiqqaattee anaa fi ganda ordinary citizenaa wajji lammii ordinary ta'ee wajji gadi qixxaattee lafa teessee olola akkasii propaganda akkasii oofuu irra guddatte an ummata miiliyoona 50tiif yaada imaammata akkanaattu yeroo hin qabu tooftaaf tarsiimoo akkasii qabaachuu qaba kaayoo akkanaa qabaachuu qaba badaan gaariin beekaan wallaalaan doofaan gamni qaroon jaarsi jaartiin dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan hundi isaatuu kiyya badaas nin qaceelfadha nin gorfadha wallaalaas nin barsiifadha kan jarjarees akkan jarjarre nin godha waan akkanaa kanneen gootee namoota dhuunfaa irra guddattee silaa namoota dhuunfaa irra guddattee bifa jaarmiyaatti akka jaarmiyaa guddaa saba guddaadhaaf yaadutti sammuu guddaadhaan angullaa yoo qabaatte sammuu guddaadhaan akkasii yaaddee an si arrabse abbaan fedhe si arrabse abbaan fedhe si balaaleeffate si xiqqeesse ati guddaa irra waan taateef mul'anninii fi kaayyoon kee guddaa irra waan ta'eef ummata miiliyoona hedduuf waan yaadduuf gad xiqqaattee farshoo dhuguudhaan jimaa qama'uudhaan shiishaa xuuxuudhaan amaloota adda addaatiin addikti ta'uudhaan ganda keessa deemtee ciqilfattee olola oofuun qabdu. Namni sabaaf dhaabbate namni ummata bal'aa hanganaatiif dhaabbate kana hunda irra guddachuu danda'uudha qaba. Kun eenyuufu jaarmiyaa kamiifu abbaanuuf beeka. Qaamni jedhamuufu uf beeka. Qaamnummaan fedheyyuu kan ummata bal'aadhaaf ni dhaabbadha jedhu lammii ordinarii ta'e wajji gad xiqqaatee waan argaa jirru waan dhagaadhaa jirru ta'u malootaa miti. Waan uumnee miti dhugaa jirtu. Dhaabni akkanatti ganda keessa deemu. Dhaabni sadarkaa ofiillee gad xiqqeessu. Hoogganoonni qondaalonni sadarkaa ofii akkasitti gad aansan. Hoogganoonni Oromoo jibban. Murna Oromoodhaa gam tokkee jibban. Amantii Oromoodhaa gam tokkee jibban. Dhaabbata Oromoodhaa gam tokkee jibban. Dhaabonni akkanaa kunneen ulaagaa dhaabummaadhaa waan guutan natti hin fakkaatu. Dhaabni sirnaa kan sabaaf qabsaa'u waan kana hundaa ol tahuu danda'uudha qaba. Qabsoo daayasporaadhaa. Jaarmiyoota daayasporaadhaa. Kuni anallee ilaallata yoo jaarmiyaa qabaadheef. Ammaaf garuu jaarmiyaa siyaasaadhaa hin qabu. Yoo kan mootummaa biyya keessa jiruu ta'e malee. Kana yeroon jedhu qabsoo Oromootiif hin gumaachuu, uummata Oromoodhaatiif hin gumaachuu jechuu miti. An jaarmiyaa tokkottuu miseensaa miti. Namoonni jaarmiyaa kanatti aantee jaarmiyaa kana faarsitee kana abaartee kana leelliftee maal jettan an jaarmiyaa tokkollee ammatti jaarmiyaa tokko keessattillee miseensa ta'ee hin jiru. Unkaan ani guute hin jiru. Yoo akkasittillee na komachuu barbaaddan jiraate. Jaarmeen yookiin immoo paartiin an miseensa itti ta'e amma durallee dubbadhe paartii biyya keessa jiraadhu miseensa paartii sanii yoo ta'e malee jaarmiyaa siyaasaa kamittuu miseensaa miti.
garuu ummata kiyya gargaaruudhaaf waan danda'e gumaachuudhaaf qabeenyas ta'ii yaadas ta'ii beekumsas ta'ii mooxannoo addunyaa irraa agarru ta'ii waan ummata biraa irraa barannu agarru argaadhaan barumsaan mooxannoodhaan agarru ummata keenya keessatti akkamitti dagaaguu danda'a jennee hawwuu malee waan san eeruu yoo ta'e malee mooxannoo san walii gumaachuu yoo ta'e malee an jaarmee akamittuu miseensaa miti. Namoonni naqaa dhimachuudhaaf tattaafatan hedduun ni jiran. Miti garuu namoonni akkasitti komattanii ebaluu dhaaba akkasiiti kun dhaaba akkasiiti bakka akkasii waan dhalateef dhaaba akkasii jettanii shakkitan sodaattan yoo ka jiraatan taate miti. Akka nama Oromoo tokkootti dubbachaadhaa jira. Akka nama Oromoo tokkootti sirni jaarmehaa akeekni jaarmehaa tokko jaarmehaa siyaasaadhaa jaarmehaa qabsoo sabaanii godha jedhu tokko sadarkaa guddatti ufis kabajee ummata isaatis kabajuudha qaba vaaliyuun sun jiraachuu qaba. Haga waan san hin goonetti rakkoo guddaa qaba jechuudha. Dhukkubsatee jira jaarmeen akkasii sun. Jaarmeewonni akkasii sun ufin sobinaa dhiiroo. Jaarmeewonni akkasitti jiran sun kan qondaalonni isaanii naamusa hin qabne kan safuuf sansakkaa jaarmee saniin eeyne kan heeraaf seera hin qabaanne kan kaayyoo naamusa jaarmee sanii hin qabaanne kan ummata ofii hin kabajne kan gabbahee ganda maqaa dhawee arrabsu kan amantii maqaa dhawee arrabsu namoota muraasaa maqaa namoota individuaalii dhahee maqaa arrabsu hinaaffaa xixiqqaa ganda keessa deemee qabaatu jaarmeewonni akkanaa kun jaarmehoota ulaagaa jaarmehummaadhaa guutanii miti kan iigoodhaan guutaman kan negatiifiidhaan guutaman waan kana kan deeggarugaa sammuu nagaa qabu jechuudha. Sammuu nagaa qabu. Kana qaceellotti hubachuun akkaan gaariidha. Kanumaan isiniin jedhaa qabxiin ani irraa haasa'uu barbaade dheeresselleedha. Mee waa helli kiyyaa dhufee jira. Waa'ee tokko waliin tuqnee irraa mari'achuu barbaannaniin dheeressa jedhe egaa namoonni obsan caqaftan hordoftan akkasuma nu obsa. Yoo jiraateef ni naafeera. Na obsa. Obbola Lisa si affeeree jira bar. Obbola Lisa si affeeree jira kootu. Hello? Na obsa. Jirta obbola Lisa? Jira. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu edde Hamza akkam? Sirraa ture akkam? No, rakkoon qabu waan gaarii haasaa turte dhaggeeffataa waan turanis.
Tole egaa mee haala yeroo irratti fi waan tokko waan diyaasporaa keessatti deemaa jiru atilleen yaada kee akka gumaachituun barbaada. San keessa immoo gaafiilee uummata irraa nuuf dhiyaatan tokko ni deebifna je'eetii yaala. Maal jetta? Bareeda gaaffii qabaatan deebisuu dandeenya waan egaa waan tokko wanti irraa dubbannus jiraachuu mala ta'a. Tole. Rakkoon qabu. Hayyee haalli deemaa jiru maal si fakkaata? Overall akkamitti ilaalta? Maal egaa haalli deemaa jiru akkuma beennu wayyaaneen amma waan qabduuf waan dhiistu walii wallaalaa ma jirti. Egaa garuu namoota keenya immoo warra bitamtuu warra garaa seetiif bultu bara baraan nama keenya gadi cunqursaa teessu egaa attuma oofaa jiru jechuudha. Amma alaanis keessaanis waraana isaanii cimsanii ma jiru horii isaaniis waan qaban hundumaa gadi fuudhanii dhangalaasaa jiru jechuudha. Kanaaf nus immoo irratti jabaannee waan dandeenyu hundumaatiin hojjechuu qabna jedhee yaada kaanis. Gaarii waan si gaafachuu barbaadu biyya keessa yeroo tokkummaan Oromoodhaa argamee warroonni biyya ni bulchina Oromiyaa ni bulchina jedhan EPRDF waliin illee haa jiraatanii qondaalotiin OPDO keessa jiran irra hedduun isaanii aantummaa uummataa qabaatanii uummataa wajji dhaabbatan ifa bahanii wajji qabsoofnaa wayita jedhan kana keessatti tasgabbiin uumamee ummata murna badiidhaa kan nutti aggaammatee fi qabeenyaa fi ummata keenya irratti aggaammate kan badiin irratti uumuudhaaf deemu kana wajji qabsooyinaa jaan kana keessatti basaasota adda addaa biyya keessatti bobbaasanii Oromoo irratti dalaysiisanii akka ummatni walitti ka'u godhaadhaa jiran. Waan kanarraa akkam jettaa inni lammataa immoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti shiraa fi cubbuu yeroo dheeraadhaaf deemaa tureetu ture. Waan kanneen yeroo adda addaatti nutis gorsaa turre rakkoo nurra gaheellee ture karaa fakkeenyaaf jaatanii guddicha afaan Oromoo irratti waan hedduu waan dubbachuu hin barbaanne hedduutu jira waan qabatamaan ragaa qabatamaan agarre jechuudha. Bifuma akkasiitiin caasaa jaatanii guddicha afaan Oromoo kan irratti hojjetaa turre keessatti biyya keessatti bobbaa akkasiitiin uummata namoota waan kanneen irratti hojjetan akka TPLF fa'aan qabsiisan ragaalee akkasii arganneeti turre amma dura uummatatti dubbachuun barbaanne. Bifa wal fakkaataadhaatiin immoo waan kanarraa faana buunee mooraa qabsoo Oromoo keessatti waan deemaa jiru argineeti waan tokko qeerroon biyyaatis odeeffannoo akkasii dabarsuudhaan akka uummanni Oromoodhaa hubachuu qabu jedhanii dhiheenyatti qeerroo liiksi jedhanii baasan waan kanarratti nutillee maxxansaadhaa turre. Namoonni komatanii jiran kanarratti akkamitti deebisuu dandeessaa namoota komatan saniif akkamitti deebisaa laachuufii dandeessa? Jalqaba gabaabsisitti dheereessiyaan akka ifa ta'uuf. Rakkoo qabu. Jalqaba uummata Oromoo waan barbaadu tokkotu jira. Wanti uummata Oromoo ammaa kaasee yeroo dheeraadhaaf egaa abdiin keenya waanuma tokko ture hundumti keenya abaa'oo jennee iyyinaa abaa malee waan kan bilisa nu baasu hin jiru waboo malee hin jiru maal malee hin jiru jennee iyyaa ture hundumti keenya akkasi amma yeroo darbe amma waggaa yartuutti jechuudha. Biyya keessaas uummata akkasi. Amma hunda abdii kutate. We don't care who. Abaa'oo ta'ee, OPDO ta'ee, jinnii ta'ee maal ta'e namni mirga uummata Oromoo kabachiisa jedhee dhufe. OPDO dhiisee barbaade maal ta'in uummati duuba hiriiree dadhabee bakka tired of it kana caalaa hin danda'u uummati baachuu amma yoomitti taa'ee eega gabrummaan kana caalte maal warri waggaa 26 guutuu ala taa'aa ciisaa bahee nyaataa bahee fufurdatanii deemsallee warri dadhabanii amma gadi ba'anii nuti isinii bilisoomsaa jedhanii OPDO arrabsu OPDO jechuun OPDO kaleessaa miti amma taanaan koo OPDO jechuun ana caalaa kana arrabsaa jiru jira yaa OPDO jennee waan beeka torbanii guyyaadhaan barreessaan baane. Amma garuu OPDO'n kun garagaranii uummata keenya qeerroo wajjin garaagarummaa iyyuu hin qabu. Poolisiin Oromiyaas maalis jechuudha. Kanaaf basaasa biyya keessaa kan jennu kun basaasa keessumaati Oromiyaa keessa kan jirtu OPDO warra kaleessaati warra durii warra wayyaanii irraa nyaatee bare warra garaan isaanii yoo hamma barbaadan gadi nyaatan hin guunne isaanii kan basaasuma wayyaanee ta'e har'a OPDO warra haaraa kanas OPDO uummata Oromoo qeerroo kanas dabarsanii kennanii ajjeesuudhaaf godhaa jiru.
amma tarkaanfiin gurguddaa irratti fudhatamaa jiru sodaachisee yookaan dhiisanii hojii isaanii dhiisanii dhiifama gaafatanii deebi'uu uummatatti kana ta'uu baannaan immoo funaanamanii akka warra kaanii hidhaadhaanii yookaan dhukkee seerraa kaasu jechuudha. Inni kun kana warra basaasa biyya keessaati. Warri biyya alaa kana gabeetta seeratu jira biyya alaa kana waa gochuu hin danda'amu. Qeerroon waa isaan gochuu hin dandeessu biyya dimokiraasii keessa jiraatu. Kanaaf isaan waan barbaadan gochuu danda'u. Gara warra shira warra martuu kanatti gaafa deebinu. Achirratti obboleessa wanni jechuun namoota diyaasporaa keessa jiran waan barbaadan jechuu ni danda'an hoggaa jettu ani argimentii qaba achirratti. Waan barbaadan gochuu hin danda'an. Kan hin jechuu danda'u maal seete biyya keessatti seeraan qabdee seeraan gaafatta. Isaan basaastummaa isaanii yoo irra geesse qabatamaadhaan yoo argitee qabdee seeratti dhiyeessuu dandeessa. Biyya kana keessatti garuu opportunitiin akkasii hin jiru. Waan fedhan yoo isaan godhanii amma seera biyya sanaa hin cabsinitti waa gochuu hin dandeessu. Afaanumaan teessee hojiin argii yoo goote malee jechuudha. Kanaafitu namatti camallaqu. Kanaafitu fincaannoo irratti fincaa jiru malee waan kan biraa miti. Utuu biyya seerri jiru utuu biyya. Mee achirratti biyya keessa jiran kana keessatti yoo fakkeenyaaf nama dhuunfaatti arrabsan nama dhuunfaa arrabsan buulingii irratti raawwatan nama dhuunfaadha. Murna akka murnaatti gosa akka gosaatti yookiin immoo amantii akka amantiitti maqaa dhawanii yoo nama arrabsan hin beeku gaa heera biyya keessanii hin beeku biyyaan jiraadhu kana keessatti riippoortii godhuu ni dandeessa himachuu ni dandeessa abbaan fedhe aayidantitiin isaanii haga beekametti tarkaanfiin fudhatamuu ni danda'ama biyya alaa keessatti illee saniin jechuu barbaade. Fakkeenya immoo yoo fudhanne gurbaan beekan jedhamu taajabbiin kun wanti inni barreessaa ooluu fi wanti inni maqaa namaa dhaa'u oolu waanuma argitee seeraan gama seeraatiin waan baay'ee isa gaafachiisudha. Keessumaatii ragaa qabatamaan qabaanneen namoota gaafa inni kaa'ee akkiwizii godhu gaafa namoota waan adda addaatti barreessu jechuudha. Barreeffamni sun mataan isaa namni tokkoffaa Oromoon nama akkasii kana tuffatee madhiisa malee namni isaa wajjin deemee ciqicidhii kana keessa galuu jiru. Maaliif yeroon biyya kanaa beekta baay'ee yeroon productiividha sa'aatii hundumtuu sa'aatiitti weestii gootu hin qabdu. Nama sa'aatii hin qabnetu taa'ee waan hin taane odeessa nama hojii hin qabne nama kireeffamu nama kiraayii beektaa biyya keenya amma nama tokko akka barbaadde oofuu dandeessa miti waatti kennite maaliif waan hojjetu hin qabu namni sa'aatii 24 guutuu oofuu dandeessa bittee jechuudha nama. Nama akkasii kun Ameerikaa kana keessatti, Awustiraaliyaa keessatti, Awurooppaa keessatti hin jiru wanta akkasii. Awurooppaa keessa of course biyya sooshaalistiidha baay'een isaanii taa'anii nyaatu. Waan godhan hin qaban warra laayivii TV irra bahee nama arrabsaa oolu kana yoo ilaalte baay'een isaanii waan hojjetan hin qabani. Mangistiin tola qallabdi. Isa silaa sa'aatii firii hamma kana qaban taa'anii productiivii ta'an waa'ee uummata isaanii waan tokko hojjetan. Dhiisanii waan isaan godhan agarta baay'een isaanii jechuudha. Warri hojii hin qabne. Warri silmayyuu hojii barbaadu hojii gargaarsa mootummaa sana dhiisee hojii isaa hojjeta. Nagaadhaan jiraata. Kan jechuu barbaade maal egaa biyya kana keessatti namoota gaddeebii akkasii kana yoo dhaqxeen kasasa jette ofumaa sa'aatii kee guddee fitta. Of course rakkina irra buusuu dandeessa waan salphaadhaan. Ragaadhuma jiru walitti funaantee kun kana jettee dhaqxee baqaatti horii baaftee dhukkee irraa kaasuu dandeessa. Garuu maal sii godha? Ofumaa maqaa si balleessii malee waan tokko bu'aan qabdu jechuudha. Nama akkasii tuffattee madhiisuudha. Horiin baay'ee miti. Anutuun balleessuun barbaadatu hin ta'eeti waan hin qabu baasee dhukkee irraa kaasuu hin danda'a. Gurbaa kana seeraan illee wanjalaan kasisuu hin danda'a. Leegaali. Amma yoo waan nama dhuunfaadhaa yoo dubbatte gurbaa kana yoo jette akka waan madaala kaaftee fa'aa waan itti fakkaatuuf san bira dabruu ni dandeessa. Muyaa balabban. Muyaa balabban. Muyaa balabban. Kanaaf omtuu barbaachisu jechuudhaaf hin jedhe. Namni kana godhus hin jiru. Maaliif nama gaddeebiidha nama waan akkasii godhu waan ta'eef. Kanaaf seera biyyichaa yoo godhataniitu deebi'ee maaltu jira gaasas immoo freedom of expression jira. Namni kun hamma nama miinetti hamma rakkina tokko nama irraan hin geenyetti waan barbaade expressii gochuu danda'a freely. Biyyatti seerri dimokiraasii hundumtuu hojiirra ooludha. Seerri nuuf hojiirra oola jennee akka barbaannetti faranjiin itti gargaaramtu nuuf hin hojjetu. Kan keenya daameejii guddaa akka uumaa, distiraakshanii guddaa uumaa. Fakkeenya waan tokko sitti mabbu Hamza wanta erga silaa ta'e erga haasofne jechuudha. Kan namooti baay'een hin beekne. Wanta gareen jaatanii kana qorannoo afaaniitiin wal qabatee wantoota geggeessinu eenyu akka nu dura dhaabbate maaliif amma namooti baay'een gaaffii kan nu gaafatan Google irra waan kana kee jettanii meerree maaliif Google irratti hin baasin maaliif dhiistanii waan kan biraatti kaatanii warra jedhan jiru waan nuti kaaneef waan salphaa waan beekamaadha
Si galee namoota seexana bitamtu biyya alaa kanaa jirtutu ijoollee sila jaatanii guddaan riisoorsiin keenya guddaan ijoollee biyya keessaati. Ijoolleen biyya keessaa barsiisoti jiru, barattooti sadarkaa giraajuweet levelii warri PhD baratan jechuudha. Isaan afaan Oromoo kan akkamitti akka isaan nu gargaaraa turan beeka. Kan gulaaluudhaan illee tokko giruuppiin gulaalu kan biraa, kan immoo isa kan Google irratti hojjetu kan biraa. Isaan keessaa nama qabsiisanii hiisanii horii meeqa baasne asii jara kana mana keessaa baasuudhaaf. Maqaa isaanii baasuun inuma danda'ama garuu maal godhan dhiisa. Birrii meeqa kiisii keenya keessaa baasnee ijoollee isaan wayyaanee qabsiisanii garafsiisanii kompiitara irraa fuusisanii kompiitara haaraa ofii keenya binnee ergineef jechuudha. Kompiitara waan biraa tokko hojjetan afaanuma kana hiikuudha wanti jechoota baay'eetti ergine jechoota kuma baay'ee ijoollee kana birrii kana kaffallee silaa jijjiiraa jiran hunduma isaa wayyaanee irraa fudhatte yeroo maalli state of emergency sana keessa. Kanatu jaatanii mee dhaabi jennu kun walumaan hin dha'a. Dhaabi kana duuba jirus quba qabna eenyuun akka ta'e namooti waan kana godhanis eenyu wajjin hidhata akka isaan qaban quba qabna. Gadi saaxillee ofuma gadi baasnee bu'aan buusu jennee madhiisna kun ofuma diviizhinii yookaan immoo diigumsa Oromoo gidduutti fida waan jedhuun ofuma keenya dhunnee taa'aa jirra malee waan nuti beennu waan an beeku waan ati beektu waan ijoolleen qeerroo liikii kun beekan utuu uummati Oromoo beekeeti rasaasaan meedaa irratti ba'ee wal dhaaname. Kun waan qabatamaa nuti beennudha. Achi keessaa tokko seenuti funaannee meebi kun ofuma information himaaf haa ta'u jennee warra jira wajjin walii gallee dhiisaa kana godhaati kana godhinaa jennee itti himne ala utuu isa kaan goone iyyuu waan kan biraatu dhufa akkuma beektu jechuudha. Sii galee kanaaf jarri kun diina duwwaatu hin taane wayyaanee duwwaatu hin taane kan wayyaaneen nu gootu wayya kan warra afaan Oromoo haasoftee afaan Oromoo dubbattee dhokattee nu fakkaattee nama fakkaattee takka turtee waraabessa ta'uu isheetiif bineensa ta'uu ishee gaafa gadi ba'u daameejii isheen uummata Oromoo irraan geessuuf diviizhinii isheen uummata Oromoo irraan geessu kan wayyaaneen gootu caalachuudha. Wayyaaneen moo komachuu nama irraan nama barbaachisu. Warra akkasii kana warri caalaan rakkina nutti fidaa jirtu siin jedha. Maal I don't know jechuun waan haasa barbaade. Kana ifa galaadhaa fakkeenya waa'ee jaataniidhaa yoo kaafne uummanni Oromoodhaa wanni beekuu qabus jaataniin haga humna keenyaatti karamarra jira garummoo danqaa diinni keessaa fi alaan uummata Oromoo irratti aggaammate numarratti illee miti Oromoo irratti aggaammate kan qaama keenya nurraa hiisisan kan mallaqa itti baafne namoota yuunivarsiitiilee adda addaa keessa jiran maqaanii jaarra jechuudhaan namoonni diyaasporaa kana keessatti maallaqa walitti baasan namoota kanniin duubaan immoo qaama jiru qaama Oromoodhaaf ni qabsoofna jedhu ka maqaa Oromoodhaa qabu caasaa chaanala waan kanaa kanniin cufa ka harkaa qabnu kan ragaadhaan harkaa qabnu kan ifa bahaatti dirrebaatti Oromoo irratti yakka akkanaa raawwataadhaa jiru seenaadhaaf kaayaadhaa jirra kaan immoo dhawaataan ummata Oromoodhaatiif ni ibsinaa jechuudha. Ka ifa galaan akkanatti sirratti dalagu kana ummanni Oromoodhaa akkamitti ilaalaadha. Amma namni ebaluun na jalaa tuqee qabsaawaa akkasii tuqee murna akkasii tuqee jedha irraa haasawa. Ifa galaan waan qabatamaa ragaa qabatamaa ta'u waan qabsoo Oromoo irratti hojjetamu waan aadaa Oromoo irratti hojjetamu waan seenaa Oromoo irratti hojjetamu waan sabboontota Oromoo irratti hojjetamu yeroon itti saaxilamuuf ummata itti ifoomu yeroo kana caalaa waan dabreenatti hin fakkaatu. Kun qaceellotti hubatamuu danda'uudha qaba. Namoonni nu daawwattan jechuudha. Oromoon haqa barbaaddan Oromoon Oromummaadhaaf dhugaa dhaabbattan dhaamsa kana dhagaadhaa jirtan qaceellotti hubachuun barbaachisa. Namni tokko ifa bahaan diinummaa Oromoo irratti raawwatu kan aadaa fi afaan Oromoo irratti raawwatu yaadaa fi beekumsa Oromoon hadhaadhiyyuu barbaaddu gargaaruu barbaaddu dura dhaabbatee ibsa diinummaadhaan labsu ka ofiifuu gabbahee waa takka Oromoodhaaf godhuu hin dandeenye kan jireenya dhuunfaadha akkuma beetee jarri OPDOdhaa biyya keessatti kira sassaabdota jedhan diyaasporaa keessallee kira sassaabdota jira jechuudha. Akka ilaalcha kiyyatti diyaasporaa keessallee kira sassaabdotaatu jira. Jaarmihoota Oromoodhaaf ni qabsoofna jedhan keessallee kira sassaabdota jira. Kira sassaabdota warra malaammaltummaadhaan dantaa qofaadhaaf bitamu kama qaballee isaan taane jechuudha. Kun ragaa wajji jechaadhaa jira. Siboo yoo uummanni Oromoodhaa ka amanu taate kunoo waan kana fa'aatu jira jettee gaafa gad dhiyeessitu. Wanni kun anaa miti ijaaniitiin
adima kana mormatanii akkam jetta sanirratti ragaa qabatamaan osoo agartuu evidensii akkana kunoo kana fakkaata waan xiqqoo kana laala waan guddaa harkaa qabna for your information ummata Oromoo biyya keessaa fi ala jirtan jaataniin guddichi afaan Oromoodha afaan Oromoo irratti haa hojjetu malee warroonni ogummaa waan sanii qaban anaa dubbadhu obbo Lalisaa dubbatu miidiyaa Oromoodhaa kan dubbatamu dhimma siyaasaadhaa dhimma qabsoodhaa kan diinni dubbatu kan nuti dubbannu dantaa Oromoo irratti hundaa'ee daataa kanneen hunda walitti qaba akkasi quba qabaadha bal'inaan atillee ibsuun itti dabalachuu ni dandeessa waan dhimma Oromoodhaa kanneen hunda daataa kanneen hunda ogummaadhaan waan walitti qabamee ummataaf yeroo yeroodhaaf dhiyaatu waan jiruuf jecha kanalleen akka quba qabaattan eenyulleen eenyu jalaa bahuu hin danda'u haqa jalaa bahuu hin danda'u murni kamu qaamni kamu wanni jettu jira kanarratti osoma agarruu ragaa osoo dhiyeessitu hawaa akkatan kan. Waan tokkotu jira maaltu jira seete biyya keessaa kan nama gamsiisaa jiru nama kan rakkisaa jiru mootummaa keessumaati mootummaa naannoo Oromiyaa kan rakkisaa jiru kira sassaabdota warra kiraa sassaabu hiikaan isaa waan fedhe haa ta'u biyya alaa kanaa garuu kan rakkisaa jiru warra kireeffamuudha warra kiraayee fuudhaman siigalee kireeffamaniiti achi teessee asitti kireessitee itti waan isheen barbaadde dhaamti nama kireeffamu kana beekuu dandeessu maqaa dha'uun beeku maqaa dha'uun qabu namoota baay'eetu jira achi keessaa eenyu akka isaan ta'an beektu kiliilli kan bitama kana guddaa keessaatii gaa wayyaaneen amala tokko qabdi wayyaaneedhaaf ilaa warri isheen bittus warri bitamu sunis amala tokko qabu amalli isaan qaban maanni yoo jette wayyaaneen rasaasaan ijoollee ajjeeftee kaaseeru nama fayyaa nama waan goone qabdeeti isa suphisuma sila hidhuu barbaadde jiru ofii ajjeesti garuu kan lakkee namatti jettee isa kanatu qabee jettee abbaa barbaadde fuuteeti hinamantu hinduuti malee namantu jechuudha warri biyya kanaati ofii isaaniiti waan fedhan yoo godhan yoo mormi isaanii cite kana godhe manan gadiyyuu baanii naasa'an kijiba isaan oofanis immoo nagara so kijiba wayyaaniin kijibduu fi kijiba warra asii bitamanii kijiban kanaa fi kijiba reediyoodhaan maaliin oduudhaan you know Facebook media milisha yookaan immoo Fatnoo Daraashii whatever kan Facebook irratti isaan policy social media policy whatever kan yoo laalle amalli isaanii tokko waan fedhan yoo godhan manan so emailii dhaan gadda gadhiisne kana maal fa'aa jiru seete emailii uumaniitu siiga emailii uumanii walitti daddabarsaniitu suma baasanii jedhe yoo barbaachisaa ta'e wanti nuti gochuu dandeenyu emailota sana IP addressii isaaniitiif mana isaanii poostii gochuu dandeenya harkaa qabna kan nuti poostii goones emailiin keenya emailii kan ammoo warri qeelloo liiks kun nutti ergan faayida koppii isaa hunduma isaa qabna 100% waan warri qeelloo qaban qabna namooti kan nama tokko duwwaatu fuudhame yookaan immoo kan nama tokkotu hatame jiru kan nama tokko miti kan hunda isaanii hatame channel isaanii kan jiran kan wajjinaa isaan hundumtuu koppii godhataniiru warra kaan egaa waan irraa guurratanii waan fedhe irraa guuranii diliitii godhanii yookaan immoo cufanii fituu kan koo cufame dhee iyya asii hin cufamne emailiin koo maaloo jedhee iyya garuu achi gadi kanaan dura immoo gadi baasee emailiin koos na jalaa cufame na jalaa hatame websaayitiin koos cufame jedhee ofuma achirra kaa'e ana miti kan kaa'e yookaan Hamzaa miti yookaan warra qeerroo miti kan kaa'e sii galee kan jaatanii guddaan afaan Oromoo immoo akkuma sila ibsite qorannoon nuti geggeessinu qorannoo xiqqaa qorannoo of hin tuullus kana goonee jennas hin jennu waan goonu beeka namni tokko nu beekuu hin qabu namni tokko beeka dhiise nu waan nu fayyadu hin qabu faayidaa irraa argannu waan ta'eef haasa'uu isaas hin qabnu emailii kana mataa isaa gadhiisuun kun maaliif barbaachise waan kana fuunee uummatatti haa beeksisnu immoo haa dhiisnu isa jiru dibeetii ma godhaa turre abbaa dhimmi isaa laallatuu fi warra dhimmi isaa fayyadu dabarsaa fi ma jirra kunola kun deemaa jirra kun kana ta'aa jira waan kana odeeffannoo kana qabna meemaa akkamitti sin gargaara kun jenneen kaninaaf abbaa barbaade namni nuti kanneen nuuf kun immoo nama dhimma Oromoo hojiirra oolcha jennee amannu nama Oromoodhaaf faayidaa buusa jennee bu'aa buusa jennee amannu hundumaatiif hin kennin ammayyuu taanaan jaatanii guddaa afaan Oromoo akkuma jennu daataa kana guurree afaan kana hiiknee kan uummataati kan koomitii kan Hamzaa miti kan nama eenyu miti horii keenyatti baasne kumoota hedduutti dhangalaasne nama tokko tun gaafatin
Of course booddeen kana gaa gulaaluu isaarratti namooti maallaqa nuu baasan jiru kan akka Dr. Kabbadaa fa'aa jiru. Soddaa kooti. Faayisaan fa'aan jiru kan waadaanuu seenan nuu kennuudhaaf. Baatii ayyaanaa fa'aa kan warra akkasii kun jira. Inni gulaaluun sun silaa akka nuti barbaadnetti deemaa hin jiru. Garuu gulaaluun sun deemaa jira akkuma jennee warri bitamtuun asii kun asii wayyaanee warra fira seetii achi ijoollee keenya nu jalaa hiisistee rakkina adda addaa nu jalaa buuseetti waan ta'eef xiqqoo ishee duubatti harkifate. So jaataniin keenya achi jira. Daataan nuti qabnu egaa warra Oromoof hojjetus warra afaan Oromoo guddisuuf barbaadus bilisa hin kennina. Namni odeeffannoon kun nu fayyada jedhanii yaadan yoo jiraate isaaniif illee kennuu dandeenya jechuudha. Keessumaatii waa'ee liikii qeerroo liiksii kanatti yoon deebi'ee tokkoffaa nu jalaa fuudhameera jedhanii hin amanan. Amananis dhiisanis dhimma isaaniiti. Nuti dhimma ittiin qabdu. Garuu uummati abbaan dhugaa isaa barbaadu jira. Kunoo dhugaan isa kana. Yoo barbaachise wanti nuti gochuu dandeenyu roo daataa isa jedhan sana achi keessa namooti nagaan cross fire yeroo amma lola diinaaf diina gidduutti ta'u or garee lama gidduutti ta'u yeroo tokko uummatatu gidduutti miidhama. Sana gaasa waan isaa keessaa hin qabne jechuudha. Kan nuti teenyee filtarii goone editii goone xiqqoo seera restraintii guddaa fitta agarsiisaa jirruu fi nuti nama gurguddaadha. Kashalabboota miti. Utuu kashalabbee taane utuu jarattiin kun hundisee jechuudha. Warri dhaaba jettee deemtu kunis bitamtooti sees ashkarooti see hundumtu waan nuti qabnu kana utuu of harkaa qabaatteeti guyyaa tokko hin bulchitu. Guyyaa tokko isa nuti qabnu kana utuu qabaatteeti immediately within minute fuutee intarneetii irra facaastee kudoo akkam akka jirru sun gadhee ta'an. Fakkeenyaaf amma jawaarutu waan kana godheera ta'e. Utuu imeeliin kun kan jawaar ta'e waan godhee kana deemaa jiru imeel akkas jawaarachi namicha jiru tokko wajjin kana walitti godhu. Hin jiru wanti kan biraa kan isaan inni sun dhugaa ta'e inni dhugaan keenya ammoo dhugaa miti. Inni kan warra qeerroo kun. Sichi immoo gaafa gadi baasnu maala jedhan. Siigalee kanaaf jarri ammayyuu wanti namooti keenya hubachuu qaban ammas tokkoon keessaa funaannee kan nuti mari'annee nama miidhuu hin danda'u. Sabaaf saba walitti buusuu yookaan immoo jeequmsa nama gidduutti hin buusu jennee kan amannu ammayyuu tokkoon xiqqoo inuma gadhiisna. Relevantii lafa ta'e jechuudha. Namoota stupidii ta'an immoo bilbila isaaniis, iimeelii isaaniis, teessoo isaaniis itti daballee kun akka maasxanqaqiyaa yookaan warning jedhan kan dheengadda xiqqoo ishee gadhiisne kun. Jarri kun hin adabatan ta'ee ammas itti fufanii ololaa fi diiggaadhaa fi jibbiinsa kana uummata kana gidduutti hin facaasu yoo ta'e waan qeerroon qabdu harkaa qabna. Yoo nuti gochuu dinnellee qeerroon kun kan fuudhanii hunduma isaa facaasuu danda'u warri qeerrooniis hunduma isaa achirra kaa'uu danda'u. Kanallee kadhaa keenyaadha. Dhiisaa lakki kun hin gargaaru kun. Kun nama tokko hin fayyadu stooppiti. Nuti keessaa funaannee waan barbaachisu hin goonaa. Isinis approovii godhaa. Waan ati jettu irratti wanni akka daawwattoonni keenya akka hubatan barbaannu qeerroo liiksii san keessatti odeeffannoon argame. Murnoonni waan akkanaa kanneen raawwatan Noorz Ameerikaa irraa Saawud Arabiyaa irraa Suudaan irraa Asmaraa Eritiriyaa Noorz Ameerikaa irraa Saawud Arabiyaa kubbaaniyyaa Alaamuddiniitiin walitti akkamitti akka hidhata qaban achirraa immoo Suudaan irraa Eritiriyaa mootummaa Eritiriyaatii fi Alaamuddiin qabeenya Saawud Arabiyaa jiru akkasuma immoo caasaa maandhee isaan daataa kanneen jechoon haasawa kanneen wal keessa dabarsanii fi shalaga mallaqaa waan xiqqoodha kan mul'ate waan akkanaa kanneen namoota keessatti involve ta'an sabboontota ilmaan Oromoodhaa kan Oromoodhaaf ni qabsoofna jedhan kan iimeeliin isaanii karaa adda addaatiin keessa jiru. Waan kanneen hunda saaxiluun nurra jiraachuu hin qabu. Odeeffannoo arganne kan ammoo salphina guddaadha diina guddaatu irratti fayyadama jechuudha. Waan kana hoggaa dhiifnu immoo akka wannaatti akka hin fakkaanne qeerroo liiksiin kun waan ajaa'ibaa harkaa qabaa jechaadhaa jirra. Akka odeeffannootti kuni warningii walii kennaa jirra malee wanni taame takka illee hin jirudha. Wanni jiru ni jira. Waan nama ajaa'ibsiisu garuu Oromoodhaaf ni dhaabbanna jedhamee eenyutu maal keessa jira eenyutu eenyu wajjin walitti hidhatee jira. Gochi kun dhugumatti qabsoo Oromoodhaatiif waan dhaabbate moo diinni keenya eenyu firri keenya eenyu waan jedhu innosentiin Oromoodhaa qabsaa'onni sabboontonni ilmaan Oromoodhaa kawaata akka irraa quban qabne waan deddeemaadhaa jiru kana waan irraan hubanne waan as keessatti agarre hedduu jira. Waan kanarraa hoo akkam jettame? Mee waan tokko sitti Obbo Hamza maaltu jira seeti? Kan tokko falchiisutu jira. Innis maal jennaani?
fakkeenyaaf amma waraana wayyaaneen amma humna amma kana qabaattee uummata biyya kana bulchaa jirti. Waraana kan isheen ittiin biyya bittu waraana. Waraanni waan qabu. Amma asii shaneeni birrii miliyoona kanatu qabaatteeti naman kadhattuu jedhu. Wayyaaneen birrii amma kana biyyuma Itoophiyaa kana guutuu gurgurachuu dandeessi maal gochuu biyya Ameerikaa dhuftee dhaddaata kadhatti. Xiqqooma ishee namni simpilii yaadu akkasitti hubachuu danda'a jechuudha. Wattaaddarri wayyaanee hiyyeettiidha. Harka duwwaa manatti galte. Ijoolleen ishee maatiin ishee waan nyaatan hin qaban. Ijoollee rakkatuutu wayyaaneedhaaf jedhee Somaaliyaa keessatti du'a. Sudaanii keessatti du'a. Biyya adda addaa keessatti du'a. Kan nyaatu jeneraalota. Kan ittiin jiraatu jeneraalota. Mana kan ittiin ijaarratu. Qabeenya adda addaa kan ittiin godhatu jeneraalota. Warri shaneetiif warri dhaabota adda addaa kun immoo wanni isaan godhanis maallaqa shakkiin hin jiru. Kan nuti arginu iimeeyilii isaaniirraa kan nuti hubannu. Bari wayyaaneenii fi warri shanee kun wajjin hojjechuu isaa haasa'amaa jira waggaa 2-3 dura utuu nuti waan kana hin kaasin. It's known obviously waan bakkee jirudha. Namni hin beekne hin jiru. Jaruma yoo gaafatte maaliif kodhi sabaan taa'amne yoo jette wayyaanee tara keessaa qabaas hin jiru. Garuu eessa akka wayyaaneen eessaan akka seen baatara keessaa qabaatti namni sitti hin jiru. Siigalee konspirasii miti waan siiriyas siyaasaa jiru. Iimeeliin isaanii kunis kan inni indikeetii godhu sirriitti kan beekamu Sudaan irraa birriin doolaariitti birrii maaliin akka inni ergame hin ibsu. Garuu hisaaba doolaariitiin gaafa kaa'achu irra jira iimeelii sana. Kan inni fudhatamu magaalaa guddittii duwwaa fudhatamuu danda'a. Diskashinii isaanii keessaa kan nuti printiin goone irraa kan jiru maali? Birriin kun fudhatamuu hin danda'amu. Birriin kun baay'eedha. Asmaraa yoo ta'e malee fudhatamu kan jirutu jira. Bilbila sana yaalleera. Bilbiloota baay'eetu jira achi keessa. Bilbila sana namoota afaan Oromoo hin beeknetu jira. Iimeelii sana keessa bilbila isaa walii gargarii walitti haasa'an. So ani hubachuu dadhabe ati bilbila sadii bilbilte nama afaan Oromootiin sitti deebisa jira. Bilbilchi garuu hin hojjeta. Hin jiru. Hundumtuu afaan Tigiree Ingilishii hin danda'ani. Siigalee warri isaa wajjin kominikeetii godhan kun jiru. Abbaa biyyaa kana jechuun qabsoon keenya akka abduubamee jiru akka nyaapha harka jirtuu fi caasaa akkamii akka jiru waan kana uummanni Oromoodhaa qaceellotti beekuu qabaadha. Maqaballee isaa osoo hin taane waan evidensii gahaa waan qabu jechuudha. Itti fufi. Qabsoo geggeessaan afaan Tigiree dhagaa kaa kunoo bilbila jijjiiree qonni kanaan bilbila hunda isaa yaaleera. Bilbila gara 9tu jira kan jirri ekseenjii wal godhan. Gulummaa beekan gulummaa bira akkamittiin gaa meseejiin kun maqaa isaa hunannaa akkamittiin gaa yoo jedhee koppii itti godha namni tokko. Iimeelii ilaali. Iimeelii waliin haasa'anii at the end of the day beekanitti forwardii godhu. Amma FYI kan jettuudha kan isa bira geessu for your information jedhu. Yookaan al tokko mugaafi akkuma gaafiitti iyyuu ni dhiyeessa. Gurbaan kuni bitamaa duwwaatu hin taane ergamaa duwwaatu hin taane ergama guddaa isaa akka inni qabudha kan beekamu. Clearly akkuma jenne crossfire keessa namootii nagaanis namootii nuti beennus jira. For whatever reason yookaan maqaa balleessuufis ta'a sanas qorachaa jirra. Akkamittiin akka maqaan isaanii maqaan hundi namoota nuti qabajnullee baay'een achi keessa jira. Dibeetii nuti gochaa turre akkamittiin namoota kun keessa galan. Why? Jarumti kun iyyuu nu fakkaatanii diina ta'uu danda'u. Bukoo baay'eetu jira. Siigalee namoota gurguddaa nuti jennee si ilaala takka shakkii tokko shaneetti illee hidhatama kan hin qabne. As keessa gaafa jiraatanii hubachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Iimeeliin kun immoo iimeeliin gaggeessitootaa hundumtuu kan hin cabne hin jiru. Akka qeerroon kun wanti isheen hin qabaanne hin jiru. Gaaffii barbaadde yoo egaa confidentiality channelii qabna. Nuun hin dubbanne. Gaaffii gaafanneef deebisan nuun deebisne hin jiru. Siigalee ijoollee dhumti kun iyyuu qeerroon kun iyyuu qeerroo biyya keessaatiif qeerroo biyya alaa jedhanii wal ijaaranii hinooni masiidhaa ekspertoota wanti isaan hin beekne hin jiru. Dandeettii isaan hin qabne hin jiru. Hin dandeenyu kaffallee fiyyuu hin fiddu jechuudha. Siigalee kanaaf wanti jechuu barbaadu maanni jarri kun horii wayyaanee nuti hamma kana ergiteetii waraanni waan nyaatu hin qabu maaliif uummata irra deemee kadhataa maal jedhuufi horii isa argatuuni haadha manaa isaatii mana jaaraa fira isaatii mana jaaraa birrii baankii azeeb masfiinfaa birrii tokko hin qabu kiisiidha jettee kan isheen haasoftu bari
Maqaa isheetiin waan ta'u goone akka qabamtu waan beektuuf maqaa isheetiin hin gootu. Maqaa obbolaa isheetiin, maqaa ijoollee isheetiin, maqaa abbaa isee, maqaa haadha isheetiin waan feete gooti miliyooniidhaan. Ofii isheetii kunoo nama rammaraa jettiin homtuu hin qabdu. Warri kan keenyaas kanuma godhu jechuudha. Silas afaan Tigireetii haasa'u. Bilbilli isaanii afaan Tigireetii kaas Tigireetu haasa'a. Kun immoo hin ta'u kan jedhu namni mataa namni nagaatti yaadu namni waan xiqqooma ishee intelijentii namni ta'e tokko hidhii hubatachuudha. Waan jedhu kun godhan. Utuu nyaatanis immoo hin amanan. Kanaaf jira kan bitus wayyaane kan isaaniin bulchus wayyaane maallaqa isaanii kan kaffaluufis wayyaane wayyaaneetu geggeessaa jechuudha. Waggaa 26 kana asii uummata Oromoo dhuguma dhaaba koo birrii baaseeran horii meeqan gargaaran doolarii 1,500 ol erga biyya kana dhufeeti isa booddee nan dhaabiyyoo dhiise 1,500 ol baase resiitii isaallee ofirraan qaba gadi dhiise barbaachisaa ta'e. Ana caalaa asirratti daawwattoonni keenya wanni hubachuu qaban haasoyni keenya kun odeeffannoo nuti dabarsaadhaa jirru kun kan kaayyoo Oromoodhaa faalleessu kan qabsoo Oromoodhaa miidhuu qabsoo Oromoodhaa balleessuu qaama kam irrattuu ololuudhaaf qaama Oromoodhaaf dhaabbate irratti ololoo osoo hin taane evidensii gahaa dubbiin as geessee jennaan firaaf diinni gargar wallaalamee sabboonaa na fakkaatu isa fakkaatu isii fakkaatu sabboonaa nu fakkaatu qabsaawaa nu daranii waan ta'eef dubbimmaan Oromoodhaatuun garamitti deemaadhaa jirti. Hoggaa kana jennu waraana tahii dabballee tahii qondaalota waraanaa tahii warroota qabsoo godhan ka Eeritiraa jiran tahii bakka fedhanuu haa jiraatanii warroota innosentii ta'anii ummataaf ni qabsoona jedhanii miskiinummaadhaan dhuman hin laallatu dubbiin kun. Dubbiin kun kan laallatu murna xiqqaa caasaa kana keessatti caaseeffamee dantaa biizinasaa dalagaa jiru, diinagdee ummataa saamaadhaa jiru, diinagdee diinaa wajji wal keessa hidhatee daldalataadhaa jiru, ragaa qabatamaa argannee wajji ummanni bal'aan Oromoodhaa beekuu qaba. Bu'aan kanaa maali? Ummanni yoo waa hubate namni sammuu qabu eeggannoo godhuu ni danda'a kan jedhuuf. Kanneen qacellotti hubachuun akkaan gaarii. Namni hannaan waliin qabame, qaamni hannaan waliin qabame waan fedhe jechuu ni danda'a. Defense mechanismii fedhe ijaarrachuu bobbaafachuu ni danda'a. Realitiin jiru garuu dhugaan jirtu garuu dhugama san dhugaa lafa jirtu qacellotti ummanni Oromoodhaa akka hubatu barbaanna. Waan nuti fabrikeet goone oomishnee baafne osoo hin taane waan qabatamaan lafa jiru ragaa jiru san akka hubattan barbaanna. Gama fuula duraatti furmaanni maal ta'a gama boodatti irra deebinee haasa'uu ni dandeenyaa. Maal jetta? Waan tokko namooti keenya akkamitti yaadu seete akka jarri warra amma bitamtuu warri kireeffaman kun jechuudha. Warri kiraayii fuudhaman. Warra kiraa sassaabatu hin taane warri kiraayii fuudhaman biyya alaa keessa jiran kun maal godhu akkaataa isaan itti yaadan namni hundumtuu meemorii gabaabaa. Dubbii ajaa'ibaa jette. Warri kiraa sassaabu kan biraati warra kiraa fuudhametu jira jechuudha. Maal kireeffamaniiti bara kiraayiidha. Biyya keessa kiraa sassaabu. Itti fufayyee. Warra kiraa fuudhame kana kan isaanii yaadantu jira. Wayyaaneenis akkasumatti yaaddi bara. Wayyaaneenis akkuma wayyaaneetti yaadutti yaaddi. Ilaa tokkoffaa wayyaaneetu gaa'idii godha waan ta'eef ofii yaadani. Maaliif mataa ofii ittiin yaadan hin qabani. Sammuun isaanii sammuu yaaddu miti. Utuu sammuun isaanii sammuu yaaddu taate tokkoffaa Oromoodha yoo ta'anii waanuma Oromoo irratti hin hojjetani. Ageenistii Oromoo waan taate tokko. Kana hin utuu fakkeenyaaf waan amma bahe kana torban lama sadii dura ofumaa odeessi jedhu kun jedhu. Isa nuti jennu utuu nuti yaadataa gaafa sana gaafa Daani'el Biraanee waan sana miidiyaa trusted miidiyaa jedhee gaafa inni kaa'e miidiyaa namni tokko hin laalle. An dhugaa mataa dhukkubbiin dhukkubuu keessa bahee gaafa waan sana laaluun miidiyaa sana gaafa banee laalu mataa dhukkubbiin lafa hin jirree ka'e dhukkubaa taayilamee shan jaaliqimsuun qaba. Mataa dhukkubbiin waan sana laalee natti irraa fayyuu jechuudha. Hamma kana nama jibbisiisa jechuudha. Oduun isaanii haasaan isaanii wanta namatti tolu taa'ee moo namni ilaalu jiru jechuudha. Jara kanatu good source jedhanii Daani'el Biraanee Faachiiti Girootii dhaqaati ilaalaa jiru. Isaatillee hin jenne bara dhaqaati isaatiin ilaalaa hin jenne isaatiin hin jenne kan biraa jedhan. Isuma iyyuu indiviijuwaalii tokko dhaqanii baasanii ilaalan namni kun nama tirastii waan jedhu waan dhaggeeffadhaa malee warra kaan miti.
nuti already isa Daani'eel Birhaanee sun dur amma dubbate kana durumaa beekna jechuudha. Akka inni harka jalaa jiru. Qabamee kan ittiin deemu godhi waan jedhame kan godhu taa'ee 24 hours. Ameerikaa keessa namni 24 hours taa'ee waa barreessuu dhiisiiti. Sa'aatii taa'ee itti buna dhuguu hin qabu namni. Warrumti baratee fixee isa baratu dhiisi. Isa haadha manaatiif ijoollee taa'ee qallabu dhiisiiti. Inni baratee fixee barumsa hin baranne. Inni haadha manaatiif abbaa manaatiin hojjetu iyyuu yeroo taa'ee ijoollee isaatii wajjin waan amma kana taa'ee barreessuu hin qabu. Al tokko tokko ta'e ilaalee dhiisee hojii isaatti deebi'a malee. Kanaaf akkasumatti namni beekuu qaba. Namni bitame, namni kireeffame isa kireessetu kiraayee sirraa kaffala waan hundumaa. So you don't have to worry. Teessee arrabsu. Oromoo duwwaa irratti fokkasii goota immoo Tigiree maqaan dhooftu. Tigireen ilaa warra nama kiraa si fuudhee bari waan gootu yoo itti kaate si arrabsa miti. Kanaaf isuma ajajamte duwwaa goota jechuudha. Oromoo duwwaa warri kun asii Oromoo warri dhaaba jedhanis Oromoo. Wanti guddaan ilaa wanti kana keessatti kan nuti barreetu jira. Namni kana ilaalaa jiru wanti nuti hubachiisuu barbaanne. Qaama tokko duwwaatu hin taane iimeelii sana keessatti kan ba'e wayyaaneedha kan daayireektii kan kaffalu horiin sun ajaja wayyaaneetiin dhufee kaffalama. Garuu kan kaffalamu kuni isa silaa dhaabaaf dhaqurraa citeetu ergama persenteejiidhaan. Kun diiteeliin isaa immoo iimeelii warra kan biraa keessa jira. Kana barbaachisaa taanaan hin gadhiisna. Garuu seensitiiviidha kun gadhiisuun hin barbaachisu kan jedhan jiru ijoollee illee akkas jedhu jechuudha. Odeeffannoo seensitiiviitu jira. Maaliif jeneraalii Oromoo dhumaafuu gaarii miti kun. Waan kana namooti baay'een baruun iyyuu gaarii miti. Akkasumatti hin jira jedhanii madhiisuu wayyaa. Jiraachuu isaa kana immoo konfirmii goona. Yoo barbaachisaa ta'e akkuma jennee bilbilaaf teessoodhaaf kana kan namoota 14 yookaan hamma 20 wayii kan gaan achirratti gadhiisuu dandeenya. Abbaan akka barbaade godhu. Waan itti nu gaafachiisu qabu. Namatti nuu kenne isa namni nuu kenne kan immoo seeraanii warra seeraas gaafanneerra. Kana kunoo waan akkasiitu nutti ergame maal gochuu dandeenya kunoo waa tokko rakkina garuu nuti uummataaf yaadnee jechuudha. Sii galee kanaaf wayyaaneen iyyuu konfirmii goote akka wajjiniin hojjettu waliigaltee oppiidiyoo irratti iyyuu duulchisaa jirti jechuudha. Nuti amma oppiidiyoo irras hin gorru shanee irras qaacaa irras maal dhimma isaanii ittiin qabnu. Nuti kan jennu maalni dhugaan jirtu kana fakkaatti hojiin dhaabota kan biraa irrattis odeeffannoo hin taaneen arganna watan we are more than happy hunduma saaxila baasuudhaaf yoo warri qaban nu ergan jechuudha. Nus immoo uummataaf qooduudhaaf reediidha jechuudha. Kanaaf nuti oppiidiyoo irras maalis duun taanee eenyutu uummata Oromootiif hojjetaa jira gaaffii uummata Oromoo eenyutu hojjetaa jira isa jedhuufi nus waan dandeenyeen hundumaa bira dhaaban we don't care oppiidiyoo ta'ee eenyuun ta'ee dhimma keenya miti. Nuti waan dandeenyuun hin gargaarra. Seexana maan ta'in Oromoo rakkina Oromoo irraa kaaseenaan we are with them. Jennee amannaa jechuudha. Yaa barri asirratti ammallee daawwattoota keenyaaf barri bara dhugaadhaa ta'uudha qabaa. Barri bara teknooloojiidhaati. Barri bara beekumsaati. Beekumsaan nama miidhuudha hin qabdu. Beekumsaan uummata kee gargaaruu qabda. Beekumsa qabduun ogummaa qabduun ummata kee gargaaruudha qabda malee ummata kee miidhuu hin qabdu. Wanni dhokatu takka illee hin jiru. Ammallee qaceellotti isinii wanni himuu barbaannu hariiroon Oromoodhaaf ni dhaabbadha jedhee dhaabni jiru tokko murni jiru tokko. Hariiroon kanaafi qabeenya kubbaaniyyaa Alaamuddin kan Saawud Arabiyaa keessa jiru maaltu walitti hidhe? Ergaan maallaqni Suudaanii fi Eritiriyaa jidduu deemuu fi Noorz Ameerikaa jidduu deemu maaltu walitti hidhe? Namoota achi keessatti agarre kana akkamitti waan kana walitti qindeeffatanii barreeffachuu danda'an? Caasaa kan keessatti namoonni argaman maaltu ummata warra TPLF wajji jiru? Ammallee TPLF generaalonni direct illee akkasitti maallaqa kan lakkaa'anii kennu osoo hin taane abbootii qabeenyaa kan isaanii wajji hariiroo walitti qaban abbootii qabeenyaa kan qabeenya walitti qaban akka ordera godhanii karaa saniin akkasitti walitti qindeeffatan maaltu tahaa jira ummanni Oromoodhaa analisisii ofii kennuu ni danda'an. Ragaa jiru kanarratti ragaa mul'achaadhaa jiru kanarratti xiinxala namu akkatti hubatetti kennata waan ta'eef ummataaf jabaa ummata dura qabuun dirqama keenya. Kan akkamitti argattanii risoorsiin kun akkamitti argamee namoota jettaniif
nuti amma dura gaafa afaan Oromoo irratti hojjechaadhaa jirruuf ittillee jirru waggoota ji'oota duraa irratti yeroo gabaabaa keessatti biyya keessaa fi alatti nama gara 8,000 7,000 jechaadhaa turre. Namoonni lafarratti hirmaatanii kara teeknooloojiidhaatiin walitti hidhaman jenneetiin irraa haasoinu. Kana keessa namoonni ogeeyyiin afaanii, ogeeyyiin teeknooloojiidhaa, injiinaroonni adda addaa kan keessatti argaman, kan baaldhoo isaadhaan jiran, kan eenyuuf eenyu jedhanii ol quban qabaanne kara daataa walitti qabuudhaaf, funaanuudhaaf, waan Oromoodhaa hojjechuu irratti fuulleeffanne irratti waan kanneen chaanalli akkasii ni jira. Kanneen keessaa qeerroon biyyaa dhibbeentaa irra caala. Qeerroon biyya keessa qeerroo yoggaa jennu ka teeknooloojiidhaan eebbifame, kan injiinara ta'e, kan immoo ogummaa afaanii fi aadaadhaa qabu waan kanneen hundaatu keessa jira jechuudha. Duuba chaanala qabnu kanneen hunda keessaan dantaa Oromoo irratti afaan qofaa miti dantaa Oromoo irratti hojjechuudha qabna. For good. Hammeenyaaf osoo hin taane waan gaariidhaaf. Waan gaariidhaaf eeganii hojjenne jennee yakka Oromoo irratti raawwatamaadhaa jiru kan ammoo faana buunee hoggaa laallu waan kana harkatti yoo nu galu yoo agarru wanni kun immoo lakka dhiisa akkasii dhiisa jennee yeroo adda addaatti gorsaadhaa turre. Waan kanarraa baratamuu hin dandeenye. Oromoon Oromoo irratti xiyyeeffachuu, murni irratti xiyyeeffachuu, institution irratti xiyyeeffachuu waan akkanaatti mul'ata jechuudha. Bira dabree gocha gara jabeenya gara maleedhaan biyya keessatti raabsuudhaaf wanni akkanaa uumamee jennaan ummanni Oromoodhaa of baraaruudha qaba, waan kana qaceellotti beekuu qabaa kan jedhu. Kabraa wanni jechuu barbaadu. This is my personal opinion. Fakkeenyaaf miidiyaan Oromoon qabdu Oromoo TV ni jira kan amma dura waggaa 16-17 dura wanna je'e. Reediyooleen hawaasaa adda addaa ni jiran. San booda waggaa 3-4 kan ga'e OMN ni jira. Achi ONN ni jira. TVleen xixiqqaan ganda keessaa ni jiran. OMN ka'ee dhaaba ONN irratti hagallee hin abaarretti. Maali sababni ONN ka'ee OMN irratti duula banu? Gaafii guddaa. Analysiisiin isin kennuu qabdan jechuudha. OMN ka'ee yoo ONN irratti duula kan banu taate isaaniif wabii dhaabbannee advokasii dhaabbachuudhaaf osoo hin taane qaama kamiifuu dhugaa jirtu jechuudha. Maaliifi osoo OMN hin tuyne warroonni ONN irra jiran qaceelfama eenyuutiin achi irratti bahanii miidiyaa sana irratti abaarsa uuman akka diigamu godhan eenyu namoonni kunniin. Namoota kanneen keessaa namoota amma maqaa ati dhooyte kanneen fa'a jechuudha. Namoonni maqaa dhooyte kun eenyu wajji chaanalli isaanii eessarraa hin mindeeffaman eenyu kan mindeesse waan kanneen walitti qabnee yoo xiinxallu waan hedduu irraa qaanfachuudhaaf teenyuutu jira jechuudha. Kana qaceellotti beekuun akkaan gaarii. Bira dabree immoo hiriira biyya keessatti taa'ame kana irratti eenyutu waan kanayyuu leellisaadhaa jira. Eenyuun abaaranii eenyuun faarsaadhaa jiran. Eenyutu neetworkii eenyuu wajji qabaa kan jedhu xiinxala waan kanarraa akka ilaalcha kiyyatti akka odeeffannoo argadhe kanarratti hundaa'uudhaan wanni kun dogoggora guddaa badii guddaa waan ta'eef miidiyaan kamuu miidiyaa kamirratti ololuun yoo OMN illeen akkasitti jara irratti kan raawwatu taate OMN kana jala murree himuu danda'uudha qabna. Waan isin gootan waan joornaalistoonni keessan godhan waan qondaalonni yookiin immoo executive komiteen keessan godhan waan boordiin keessan godhan information argachuun keenyan oolamu. Qaceellotti qaamni argachuu barbaadu ni argataa jechuudha. Qaama argachuu barbaadu kana yoo shirri jiraate expose ni goonaa haqa uummata Oromoo irratti hundaa'ee jechuudha. Kun akkuma jirutti tahee ONN bulchitoonnii fi namoonni abbummaadhaan itti beekaman achi bahanii maalii fi namoota dhuunfaa irratti institution Oromoo irratti xiyyeeffatanii siboo qaamni ispoonsara ta'e kan OMN mana murtiidhaa dhaabuudhaa fi koortii dhaabuudhaaf himatu sanuyyuu eega chaanala kana keessa qabaate eega waan kana fandi godhaadhaa jiraate eega namoota mindeessaadhaa jiraate eega iimeeliinii fi informationni kun kan agarsiisu taate ergaan kun maal fakkaataa kan jedhu shakkiin nu keessa uumee jira. Shakkii qofaa miti. Shakkii qofaa miti waan afaan guuttannee dubbannu hedduutu jira. Waan kanarraa warningii kennaadhaa jirra jechuudha. Qawwee qabaannee walitti dhukaasaadhaan jirru dubbiin informationa barri informationaati. Informationa jiru kan ammoo qaceellotti ummanni qaceellotti hubachuu danda'uudha qabaan. Kanaaf irra caalaan akka ilaalcha kiyyatti olola kana dhaabanii chaanala badiidhaa kanarraa dhaabbatanii
ufit amananii institution Oromoodha akka institution Oromoo dhiifama please natin bilbila online irra jira institutionatti kabajaa wal jidduudha qabaatee imaammata ofii qabu poolisii ofii qabu etiksii miidiyaadhaa san kabajee hundinuu ka ofii yoo geggeeffatee Oromoodhaaf waan gaarii godhe waan gaariidha. Ofii walirratti ololuudhaaf wal balleessuudhaaf wal xiqqeessuudhaaf yakka diinummaadhaa walirratti hojjechuu irra OMN isaa hojjetu ONN isaa hojjetu reediyooleen adda addaatis haa hojjetan Oromoon Oromoo irratti aggaammachuudha hin qabu yoo kan itti fufu taate iccitii amma ni dhoysinaa hin baafnu jennu kana baasuun keenyan oolamuudha wanni jechaa jiru maal jetta kana irratti galatoomi Hamza maaltu jira seete waan aditti bubbuutetu jira isa maallaqa ergame sana kan qabatamaatti kan nuti beeknu iddoo sadii irraati kan Eertiraatti ergame yeroo adda addaatti jechuudha. Sudaan Juubaarraa baankii Itoophiyaati kan inni irraa ergame ilaalu kan baankii maallaqni Juubaarraa darbe baankii Itoophiyaarraati. Itoophiyaa Commercial Baankii ani Itoophiyaa Commercial Baankii akka inni South Sudan sana jiru gaafa sanaan bare. Achirraati inni lammataa Yemen irraa darbe. Maallaqa Yemen irraa darbe kana kan itti mallatteesse somebody who said Jirdaamse